Gabbinan ture kana keessa qofanni na seenee kun garaan kiyya bakka afuritti hodhameera. Subhanallah. Bismillah. Jibbaa islaama musliimoota qabdanirraa jechuudha. Zabanyaan dubartoonni asiin seenanuu dubartoonni asiin lakki ani dubartoota barbaadaa miti isliminnaa fudhachuu barbaada naa kennaa fananii hin jedhe. Ani musliimu harkumaanuu tuquun barbaadu kana ati dhirsa taatee si wajjin taa'a. Hin fedhu jedhe. Wallahi dumbulloota akkasii laadhu jette rabbiin gizee barbaaduuf isaatii gara isaatti si fidaanaa jette kana. Dukkana san keessa taa'ee akkasitti hoggaan buusan imimmaan kiyya akkatti wayaa kiyya akkatti cuuffee imimmaa kiyya akkatti na jala gadi yaa'ee wannan dabarse anaa fi isa bichaatu beeka. Wannan ani keessa ture wannan ani keessa dabarse anaa fi rabbi kiyya bichaatu beeka. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Zaad kun sagantaa riqicha raggee istuudiyoo keenya damee Finfinneerraa isin bira gahaa jirudha. Sagantaa keenya damee kanarraa isin biraan gahaa turre jaalattanii laayik sheer gochuu keessan ragaa isinii baana. Ammallee nu faana bu'aa nu hordofaa laayik sheer gochuun sagantaa kana jalqabaa isiniin jenna. Maarree sagantaa riqicha raggee sagantaa namoonni amantaa biraarraa gara islaamummaatti dhufan wajjin gaaffiif deebii taasisnudha. Sagantaa kana ammoo yeroo dheeraadhaaf isin biraan gahaa turre isinillee ammoo sagantaa kana akka jaalattanii fi itti fufiinsaan akka daleen nu gaafataa turtan. Nu faana bu'uu keessaniif akkasuma ammoo filannoo keessan miidiyaa Zaad gootanii hordofuu keessaniif jazaakallahu khairan galatoomaa jenna. Sagantaan keenya kanaan dura sadarkaa yuutuubii Zaad poodkaast qofatti darbaa ture amma immoo gama TV amiltaniin illee dhufee jira. Namoonni gama TVtiin isin jala darbe gama yuutuubiitiin nu argachuu dandeessanii sagantaa keenyarraa kanallee nu faana bu'aa hordofaa akkasuma ammoo laayik sheer gochuun nu jajjabeessa. Miidiyaa kanallee guddisaa isiniin jenna. Nu faana bu'aan affeerraa keenya kan kabajaati. Hamma xumura sagantaa kanaatti kan isin faana bu'u an Samii Raamaani. Hayya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Waamicha keenya kabajanii istuudiyoo keenyatti waan argamtaniif anaa dhufu akkasuma ammoo galatooma. Jazaallah khair. Hayyee mee nu dura wal beekullee dandeenya. Tarii hordoftoonni keenya keessummaan keenyarraa eenyu jechuu waan danda'aniif hordoftoota keenya wal baraame. Maqaan kiyya Aadde Nuuriyaa jedhama maqaan maatiin. Maqaa durattis immoo Aadde Asteer jedhama. Asteer eenyu? Asteer Gizaachoo. Kanaafuu Nuuriyaa Gizaachoo jedhamtanii jechuudha. Amma Nuuriyaa Gizaachoo jedhama. Mashaallah. Baga karaa islaamummaa karaa dhaloota keessanitti nagaan dhuftan jedha. Hordofaa amantaa kamii turtanii? Hordofaa Ortodoksiin ture. Islaamummaatti aga dhuftanii waggaa meeqa lakkoofsistan? Ramadaana darbe kan waggaa 16ffaa. Mashaallah waggaa 16. Fixee waggaa 16 fixee waggaa 17 keessa jira jechuudha. Mashaallah seenaa waggaa 16 duuba deebinee yaadaan kaasna jechuudha. Inshallah. Nuuriyaan eessatti dhalatanii amma eessa jiraatanii seenaa keessan kana gaggabaabsana kaasame? Dhaloonni kiyya salaalee nuyi ta'u ani dhaladhe naannoo warra Jaarsoo jedhamu gubbaa. Sanatti dhalattan? Dhaloonni kiyya achi guddinni kiyya immoo egaa waggaa 10 ta'eeti gara Direedawaa deemee gara warra haadha xiyyaatitti achitti guddadhe. Amma eessa jiraatan? Amma naannoo Koyyee Fecceen jira. Mashaallah. Naannoo jirtanirraa xiqqoo baay'ee adeemsa baay'ee hin qabu. Garuu ammoo karaa dheeraa deemtanii dhuftan jechuu dandeenya. Istuudiyoo keenya gahuudha. Akkamii wanti isin mudatee jira yeroo karaa kanaa deemtanii dhuftan tariitii deemsa kana keessa? Har'aama geejjiba makiinaati malee waan baay'ee waan nama mudatellee hin qabu. Geejjibni garuu kukkutaataan dhufe karaa afur maaliif waggaa namni waa tokko deemuudha deemu nama eeskesuutu irra hin jiru anis ofii kiyya eeguun irra hin jiru. Wanna bakka hin jedhe sanitti mul'achuun irra jira. Ganama sa'aatii 3tti nan gaasilan jedheefu hin geenye. Kanaafanan makiinaa afuriin saaris dhufee saaris irraa as addabaabayii dhufee addabaabayii irraa as dhufee asuma ammoo asumatti gaafadhee yaabbadhee dhufee jechuudha. Mashaallah. Gara gaafii keenya ijoo kaasuu qabnutti haa dabarru. Nuuriyaan osoo islaamaan ta'in dura ortodoksii hordofaa turtanii amantaa keessa turtan keessatti akkamii gaheen isin qabdan maal hojjetaa turtan beekumsa gamii qabdan achirraa kaanume? Maashaallah beekumsa kiyyallee baay'ee ortodoksii keessa jira. Ani guddadhe gara gadaamii kanatti gara Dabra Libaanos kanatti
biyya kiyyatti immoo daa'imummaadhaan achi akka wanti hin fudhachaati jirti maloksee silataatiif akka wanti yerootti baay'ee guddadhe karaa biti kiristaanaa kana waan baay'ee nan beeka akkuma dhaga'uudhaan barumsaan otoo hin dhaga'uudhaan wanni akka wanti na barsiistu wanni achuma irratti illee warra amantii qaburraa haasa'ulla achitti nan dhagaa isa booda immoo sanbata timirtii keessa seenee tanan sanbata timirtii tamaaree barachaati. Gara mazamiraanitti shibshaaboo kanarratti na seena jedhee anaa jiru ani biyyaa deemee gara katamaatti dhufee gara Addis Ababaatti dhufee Addis Ababarraa immoo gara Dirreedawaarraa immoo akkanumatti deeman jira jechaadha gara biraatti. Biyya baay'ee argitanii jirtanii? Biyya baay'een argaa. Maashaallah. Amantaa sanirraa beekumsa wayii hin qabdan jedhee yaada jechuun ammoo maatii akkasii keessatti yoo guddatan haga wayii beekumsi isin qabdan olaanaa ta'uu danda'a. Maaltu ejjennoo akka dhabdan isin godheera islaamummaarraa jechuun bakka sanirra turtaniirtanii bakka turtanirraa maal ejjennoo dhabdan? Waggaa duraa ejjennoon kiyya baay'ee beetekiristaana keessatti baay'ee ejjennoon kiyya gaarii tureeyyuu garuu eegan biyyi ormaa kana dhaqee dhufee dhahanin ani gaafii tokko waggaan gaafadhu gaafii sanarratti dhiise gara beetekiristaanaa dhiise tanan gara addunyaa keessatti seene gara addunyaa gara hojiitti deemee isa keessa eegas seenee raawwadhetu kana amantii kanarratti baay'ee itti bu'uu dhiise gara hojjaattan deeme eegasii boodan eegan Jibuutii turee Jibuutirraa ofii kiyyaa waa tokko adagaan tokko narratti dhufee wayin immoo akkana daa'imni narraa juudhaan narratti dhufee eegasii boodaan gaafachuun hin qabee. Gaafii maal jedhu fa'aa gaafataa turtan? Gaafii Sillaasee sadii jedhanii isan gaafadha. Garuu isarratti dubbiin wanna itti dubbatan hin qabu. Siin deebisanu jechuudha. Deebii argachuu hin dandeechuu. Waan biraatis taata waan gadi siin buune sitti mani isarratti ani naan taane tokkoffaan kana lammaffaan immoo Nabiyyillaa Iisaa alayhi salaam Yesuus Kiristoos eega rabbi ta'e akkamittiin gara Maariyaam keessatti seenee ani jedhuun gaafii gaafachaa ture. Isallee hoggaan gaafadhu waan xiqqoo waan naa deebisan hin jira nam tokko immoo gara fatanaa seentaa iffattanamtaa hin tamaraammarinii naan jedhan. Baay'ee karaa rabbii kana tamaraammaruun gaarii miti. Naan jedhanullee mindinoo maal jedhama tamaaraa qoradhaa laala karaa sirrii qabadhaa jedhaa maabiliillatti akkana jedhaa Matsaaf Quddusiin irratti akkana jedhaa akkamittiin maaliif hin gaafanne maaliif gara fatanaatti seenaa kan jedhuun kanumaan dubbachaa ture. Eegasii booda ka dubbiin gara biraatitti naannofte eegan biyya ormaa dhaqee dhufee eega daa'imni kun na harkaa eegan Addis Ababaatti gara dhufee dhukkubsadhee gadaamii seenee waan baay'ee eega ta'ee booda hin gaafadhaa huma deebiin qabu waan marama maali dhukkubni kiyya dhukkuba sammuuti moo wayin immoo dhukkuba daa'imni na yaalaa du'e kanaaf sammuuti na naannofte moo wayin amma maraadhe moo maali waan jedhee gaafadhu naan deebisanu. Lammaffaa immoo ani Islaaminaa keessas ta'e Kiristinnaa keessas ta'e baay'een eegaa hamman keessa jiru sanitti baay'een of eegaa musliimota wajjiniin hiriyaa musliimaan qabu biyya musliima keessa taa'e isaan wajjin nyaata hin nyaadhu garuu maali amantii sila qabanuuf gazaba hojjennee isaan bira ol kaawwanna musliima warra suuqii qabu bira. Amanaman baay'ee. Amantii qabaniin gazaba namaa hin nyaatanu jechuu sila beeynuuf. Amaanaa eegan jennee gazaba nagannellee fuunee isaan biratti hojjenna. Sila nuffeetu maaliif gazaba nu biratti hojjettan ol kaattan aan jedhan. Lakkiisin amantaan keessan haq gazaba namaa hin nyaattanu. Haqa namaan barbaaddanu. Kanaaf anas bira ol kaawwadheen jedhaani. Gazaba keessan garuu walitti na yaalan makinaa hin jedhan gizee mara. Keessanumaaf ka isaanii gazaba birri mayyuu akka walitti makinaa. Walitti makinaa hin jedhaa wayiin tuskistanii akkanuma jennee baranne waggaa barannus isaan irraa fagaadhan jedhan isaan waa qabanii isaan irraa fagaadhan jedhanii. Ilaalchi isin islaamummaa qabdan baay'ee badaa ture. Baay'ee badaa ture maali gaafuma kana waggaan dhabu isaan waggaan gaafadhu isaan irraa deebi'oon sila hin arganneefu jibbisuun naannoo keessatti uumame jechuudha. Islaamummaa baay'eetu jibbaa turtan musliimota keessattuu. Keessattuu achi keessa tureetu Jibuutii mana nyaataa nan qaba achi keessatti. Hin dhufanii Sumaalonni kun isaan Affaar hin dhufanii namni marti nyaanni hin jiru hin jedhan isaan.
Bismillah. Jibbaa Islaama Musliimoota qabdan irraa jechuudha. Warra makiinaa qabu, warra tasaabii, warra boottee, warra mana kana shofeerota Addis Ababatiin bira dhaabbata malee hin jiru jennaan. Asuma jiru akkatti. Hagana hunda Islaamummaa jibbaa turtanii jechuudha yeroo sana. Hagana hunda bakka isaan walitti yoo kaloofne waan biraa nutti fidanii hin jennu kanaafi. Alhamdulillah. Kun eessarraa dhufe jettanii addan jechuun ilaalcha hamaa Islaamummaa qabachuun eessarraa dhufe? Ogguma barannu sila Ismaa'eelii fi sila Isaaq nutti himaa turani. Sila Ibraahim ijoollee Ibraahim keessaa Isaaq Saararraa dhalate, neetii isaa Sirriitirraa dhalate, kun Diqaalaa dhalate kanaafi Musliimni Diqaalaa nu jedhan kana. Kanaafuu waa guddisuma. Kanatti dubbachuun nama qaanessaas baay'ee. Dhugaadha jechuun yaa barnoota baay'ee dabarsuu danda'a. Tarii namoonni bira ilaalcha saniin guddatanii lafa ol ka'aa jiran Islaamummaan akka amantaa akkasiin ta'in beekuu danda'anii ilaalcha dur wayita guddattan isin keessa cooba isin keessa kaa'ansantu hangammaa Islaamummaa akka jibbatan yeroo san isin godhaa ture waan ta'eef tarii namoonni biraallee waan akkana ilaalcha qabaatanii Islaamummaan maal akka ta'e asirraa mabooda seenaa kaas ta'e irraallee hubachuu danda'an jedhee yaada. Islaaminaan akka namni jedhee doon ta'in akkuma ofiisaati jedhe. Akka rabbi jedhee. Akka rabbi jedhee akka rabbi ol kaa'ettee hin jiru Islaaminaan. Waan namni marti barumsa hin qabu barumsa amma kutaa afuriitti tan baradhee barumsa baay'ee illee hin qabu garuu. Sammuu kiyya keessa rabbiin nannaa godhee fi wannin ulamoota kiyya irraa dhaga'uuf wannin warra abbaa amantiitirraa abbaa fe'aa ta'u taayitan dhaggeeffadha. Dhaggeeffadhee garuu gaafadha abbaa amantiisa. Abbuma fe'u yaa ta'u. Amantii makamu haa ta'u. Nama akkuma fe'u yoo ta'e nama guddaas haa ta'u nama xinnaas haa ta'u gaafii nan gaafadha amantaa hormaasaa baruun barbaada maali jedhee gaafachuun barbaada. Yoo deebii gaarii naa kennan ishoo nan laala. Yoo deebii gaarii naa kennuu baatan immoo nama biraatan gaafadha akkasii amalli kiyya. Kanaafuu gizee mara nan gaafadha nama baay'ee. Gaafachuun keessan ammoo akka dhugaa beektan isin godhee tarii. Nan gaafadha keessattuu sila Nabiyyillaa Iisaa alayhi salaam sila Iyesuus Kiristoos nan gaafadha bakka. Sirriitti qorataa turte. Baay'een gaafachaa ture garuu tokko waan baay'ee naa kennanii. Baataawii tokkotu achi gadaamatti as Dabra Libaanoositti warra caakkaa keessa taa'u kana keessaa nama tokko gadaamii kana keessa jira. Nan gaafadhe isaanuma dhaqee gaafadhe isaanuma bira taa'ee dhaqee gaafadhe Islaama akkanatti hin jibbaa maali Islaamni maal qaba jedhee gaafadhe. Islaama hin jibbinnaan jedhee baataawii sun. Baataawii sun asitti du'ee as isteediyoomii biraan jiru Yaareedhaan jedhan beeta kiristaana Yaareed jedha san keessatti sibkata waggaa godhu. Achumatti abbumti amantii jedhamu namichi Tigreen Paaphaasiin Tigree sun ishatu hojjeese. Amma nan gaafadhee gaafannaan Islaamni akka gadheen taanatti. Islaaminaa jechuun ijoollee Ibraahimii Isaaq fi Ismaa'eel ijoollee Ibraahimii ijoollee abbaa tokkooti. Jibba isaan irraa godhachuu hin jiru. Karaa isaaniitis dhugaadha. Osoo beekuu jallata. Nuyi durmaan qabanneerra dhugaadha wanna jennisan qabanneerra. Garuu Islaaminaan dhaabbataadhaan akka jibbinu nama isaa akka jibbinu nuun faqqadnee rabbiin. Kanaafuu ilmaan obbola'aatiin wal jibbuun hin jiru. Hin jibbini wajjin nyaadhu wajjin dhugi wajjin hiriyummaallee qabadhu garuu foon isaanii ati nyaattu waan keessan isaan hin nyaatanu. Malee warra wajjin taa'uudha. Wajjin hiriyaa ta'uudha. Wayaa walii tuquudha. Ani wayaa yoo na tuqan taaksii keessatti wayaa na tuqan jedhee tan dabsabbaate kiyyatti dhaqee himadha. Kanaafuu. Kuni huma wanna takkittiin qabu naan jedhanii dhugaan kanarratti dhaabbanna kanaaf nuyi ari'amaatii jirru hannu ajjeesudha ortodoksiinis taanan amantii biraatis taanan waan nu ijenne nurraa fudhachuu didan wanna garaa isaaniitii jedhanii fi wanna fedha isaaniitii barbaadan bichaa sila godhanuuf kanan godhina rabbi kanan jenne. Yoo jennu waan san dhaga'uun barbaadan. Kan san dhaga'uun barbaadanu waan biraa maqaa taappeellaan biraa nuu kennanii akka uummanni nu jibbu godhanii uummanni immoo nu jibbu nuyi baala nyaannee firee nyaannee dagala keessa teenyaa dhugaa keenya qabannee gaafa rabbiin dachiin tuni tinsaayeen deebitee gaafa dhaabbannu jira wajjiniin gaafa san walirratti ragaa baana. Gaafa qiyaamaa kiratti dhaabachuun walakkuun keenyan oolu. Kanarratti ragaa baana kana naan jedhanii eegasiyan Islaaminaa warra musliima ta'e irratti kalaa'uu qabe eegasiyan gwaaddanyoota qabadhee eegasiyan wajjin hojjechuu mana isaanillee dhaqee nyaadhee Dirreedawaa waggaa 7 taa'e jedhe Jibuutii waggaa 9 fi wadakka kana waggaa 10 jechuudha hin taa'achi bakka nan taa'e kun warra musliimaa wajjin mana tokko keessatti wajjin teenya garuu
akkana jedheettiin kala eegasiin hiriyaa baafadhe eegasiin isaa wajjiniin sargii isaaniitti irratti waan isaaniitti irratti dhaqeetoo kalaa'uu qabee eegasuma booda kaa'atuun tunillee na keessatti yennaa akkana gaafadheetan immoo mucayyoon takka maallaan jettee taayiwaanii keessa wajjin hojjennaa astuu naan jette astiyye maqaan kee kun inatti ulfaataa maqaa Khadijaa jedhan oduu si waamee qirseedha naan jette akkam akkan islaama miti maqaa islaamatiin nama hamtaa hin jedheen mucayyoo saniin. Hinumayyuu maqaa islaamatiin nama hamtaa jennaan maqaan islaamaa homaa hin ta'u bar anam maqaa keetiin nama aman rakkoo hin qabu. Khadijaa yoo sin jedhee anuma fichaadha Khadijaa sin jedha. Asteeri matana Khadijaa godhu. Asteeri matana Khadijaa godhu naan jette naan jennaan hoo asteer jechuun akkuma bar nugusa funduratti nama waa tokko argate biyya isheetirratti biyya isheetirratti bara ishiin bitturratti beelli dhufeet waan marti dhufeet nigista asteer hin jedhan ishii koo nugusa fundura dhattee yerood fundura dhattee girmaa mogos argattee isarraa biddira wayin immoo isarraa liqii warra san akka uummata ishiitii kennan godhee nama akkana godhee ishiin asteer barbeettaa kanaaf bootaa qabdii matsaaf godhu sirreetti hin jedheen Khadijaan illee bootaa qabdii naan jette. Hayyika dhugaa isii jettee maashaallah. Hayyee wanumaati jetteen siyaa ta'u sila walitti kaluufnee si jaaladheefu wanuma jetteen nama waami garuu rakkoo hin qabu hin jedheen. Isu waamtee garuu achi booda akkasuma itti nama waamti Khadijaa naan jette. Khadijaa naan jette wayinyi naan gaa. Maashaallah. Inna kana dabarsee kanarratti ishiin akkas naan jettee gizee maran ishii yaadadha wallahi rabbi rahmata ishiidhaa godhu amma hin jirtu amri ishii garuu eega musliima ta'ee duute. Eega islaama ta'ee qat jedhee tan Dirreedawaa dhaqe ishii bira. Akkam ture gizee dheetan gammachuun isaan keessa jiru. Wallahi isaan bichaa oduun ta'een dachiisan tula gammadee ani islaama ta'uun kiyya warra na beekutti. Taayiwaan warra na beekutti islaamas kiristaanas warra na beekutti dachiisantu afaan hin qabanne malee ashaawataa fi Taayiwaan oduu afaan dachiin qabatteen dubbatti gaafasan. Alhamdulillah rabbiin kana baga naan gayanallee bagan argee bagan akkasittiin du'in. Alhamdulillah rabbiin kayrii si barbaadee. Alhamdulillah kaan akkasiiti ishiinillee baay'ee gammadde wallahi. Maqaa isinii baasuudhaan alatti gara islaamummaatti akka dhuftaniif namni isin waamee jira islaamummaa keessatti. Jettee ishiinillee kana dubbatte. Mastaqaan kanneen farraa qabdee sila kana hundatti kaaste. Eenyummaa kee barbaadu eenyummaa kee barbaadin jedhe. Anis amantii tiyyaan atis amantii teetin akkasitti wal kabajna malee sila amantaa kana waswaasa kana na sabbakuu hin fedhin anillee si sabbakuu fedhu gaafii na gaafatte deebiyoo si kenne gaafii hiyyarratti Yesuusan akkanaati naan jennaan walajjiisnaan ifatin jedhe garuu waan dhugaan jiru buruun argattaa rakkoon hin jiru naan jette gaafa dhugaan isinii galtu himadhaa gaafa dhugaa si galte gaafa dukkanni tun isin hunduraa deemte gaafa sinin argattaa Inshallah dammoo naan jette kanatti inshallah rabbii kiyyan nan abdadha anillee jiraadhu umurii kiyyanillee jiraadhu zariin tiyya si argiti ati immoo isliminnaa qabatteetti si argiti zariin tiyyallee hunaan jiraachuu baadhe naan jette. Mashallah jechi isaanii dhugaa ta'e. Du'aa hin godha halkanii guyyaa hammas salaatu sirratti du'aa hin godha naan jette. Mashallah rabbumatu irratti qabeef. Birrii namaa laattan jedhanii islaama wayin birrii miliyoonaan naa kennitu musliimaa hin jedhin. Islaamummaa mallaqaan qabatan jedhanii hoggaa jedhanii nagaa namaa laattan jedhanii wallahi dumbulloota akkasii laadhu jette rabbiin gizee barbaaduuf isaatii gara isaatti siif daanaan jette kanatti walitti qalladaatii turre alhamdulillah. Mashallah amma alhamdulillah muslima taatanii hirtanii irra deebiidhaan rabbiin baga karaa dhaloota keessaniitti isin fidee baga nuun makamtan baga nuuf akkaattan isin jechuu barbaada. Mashallah gonkuudha jaammoo waan bal'aadha umurii nama tokko jechuudha islaama taatanii umurii nama tokko jechuun waan guddaadha. Islaamummaa akkasii balaaleffataa turtan akkamitti gara islaamummaa dhuftan? Lafii kana bal'isaan akkaasamee seenaa achi keessa jiru. Kallattuu maanan gara Jibuutii deemee gara Jibuutii gaafan deemu duratti akkasitti misan mucaan wajjin hojjennu tokko Iisaa keessa jira Muusaa jedhama. Innillee akkuma isin jedhe kana uumaa gara islaaminaa keessaallee islaama malee wanta akkittiin qabu addunyaa irratti nama addunyaa irra jiru nama addunyaa bichaa asabu nama addunyaa bichaa fedhu malee karaa islaaminaa kana jedheetis hin beeku kana namaan jedhu garuu maal jedha musliiman taatu musliima yoo taate si fuudhaanaan jedha. Lakki gubboodha nuu ta'e na fuudhin hin barbaadu hin jedhanallee. Ani musliimu harkumaanuu tuquun barbaadu kana ati dhirsa taatee si wajjin ta'a. Hin fedhu hin jedhe. Hin fedhu akkana lammata kana gaafa naan jette ani dhakaa kaasee mataa si dhoosan jedhe.
Innis eegasuma dhiisee egaa waan addunyaa tana bichaa wajjin hojjenna hojii irratti walitti dhufne achi Jibuutii ture ammallee gisee baay'ee amata baay'ee kanarratti dhufte gara Jibuutii eegan deemee booda dubbiin tun dhufte eegasii nama biraa wajjin nuroo godhadhee achitti ture. Kiristaana turte yeroo san ortodoksii keessatti. Kiristaanumaan ture ortodoksiin ture. Achumatti akka samaanaa walii goonee mucaa sanii wajjiniin qeessota mana waamne akka nikaa jechuudha. Akkasitti wajjin ture gisee baay'ee gara waggaa 16 moo akkana wajjin ture mucaa wajjin ka ilmoo san isarraan argadhe. Daa'ima umriitii kana jechuudha. Daa'ima yaalaa bade kan isarratti argadhe. Dubbiin hin jijjiiramti eeguma daa'imni sun dhufee booda ka daa'imichis diingatumaan waggaa 3 fi ji'a 8 akkana narratti du'e yaalaa du'e diingatuma du'e eegasumaan dhukkubsadheen baay'ee dhukkubsadhee tan maqaa akka hin taane ani waggaa mucaanis gara awwaala fudhatan hin beeku akka godhanis hin beeku dhayinuma kiyya kana nyaadhaa nama sun argadhe nan cineenaa waanuma mara godhaayyuu eegasii ka firris jira warri na wajjin jiru shufeeronnis jiranii warri fira ta'an ilmi suma haadha tiyyaa tokko ishatu na fidee as na fidee Addis Ababaa jaarsuma kiyyaa wajjin na fidanii asitti Shunquruu Mikaa'el bakka jedhanitti na galchan mana kireeffatanii achitti na galchanii gara ji'a 3 moo gara ji'a 2 achi taa'ee tan achitti fayyee gale. Fayyee tanan Finfinnuma keessa oduman jiru Jibuutii dhaqee amma dhukkubsadhe achittis ammas bakkuma mucaan kiyyatti kufeetoo du'e san anatu kaasee bakkuma sanuun dhaqee argu oggas mana dhukkuba. Eegasii dhufee san immoo asitti amaaneelii mirmaraa godhadhee marammaramee rakkoon hin jiru cinqatiidha malee waan biraa hin qabdu cinqatiidha raftii godhaa fi wanna mucaa san fakkaatu waan akka footoo waan akka isa fakkaatu kana jalaa kaasaa cinqatiidha malee waan biraa hin qabdu akka yaadanni jedhanii na baasanii. Eegasii hanqa taabota meeqa deemee silatiin godhaa garaan aanaa baasii kana naadhiisiin jedhaa gadaamiin deemaa bakka hundan deemaa waafna hin jiru. Amtu maaltu si dhagaaree ati qalbiidhaan hoo jiraatte malee warra shirki irratti bulu kanallee qubeettaa shirkumti sunu yoo ati lapheedhaan jiraatte malee innuutu si hin dhaga'u wannuma yaraa sanarra wanna si oolchufu innuu si hin dhaga'u. Wannummaan badeeyyuu nama milkaa'u. Karaa kaan immoo warri abbaa kiyyaa kun gara salaalee kana waan baay'ee jiran warra qaaluutti buluu warra qaaluu qaban warra ayyaana baatan jedhanii warra mina awliyaa qabna jedhanii too akkanatti ofirratti firdii farannaa nuyi waaqa warra ayyaana faawwan jedhamu warra ayyaana qabu kun akka sheekanaa Useen kana faa dhufanii achitti gara biyya keessanii kanatti dhaqanii eebbifamanii dhufan akkas qaban warri kiyya beeksisni kiyya isallee kiristinnaa keessa sirran jiruufu isallee hin amanuyyuu garuu maqaa daa'imaatiin mana san dhaqeetoo shirkiisan bakka shirkiisanitti akkana dhaabbadhee tanan kadhadhe gadi jedhii ta'u salaatii naan jedhan lakki salaatu gadi sagadiif naan jedhan ayyaana sanii silaa namaan iyyuu narraa namatu dubbataa silaa akkamitti namaa sagada bakka daa'ima hunaa kenne gaafa inni daa'ima naa kenne sanan sagadaaf jedhee sanan isa ganne akkas maqaa saniitiin eegan achiis dhaqee bakkas dhaqee homaa dhabeen manuma taa'e Addis Ababaa galee achitti deebinee lamaan tokko deemee Jibuutii dhukkubsadhee dhufee asumatti galee tanan taa'e bakka wannan qabu warqee kiyya geexii kiyya waan gazzaban xinnoo ol kaadhillee isuma baasee tanan mana kiraayee keessa hin ba'u hin taa'u beete kiristaanaan deemu bakkuma mana hin deemu hinuman taa'a mana keessa. Abdii murtanam. Abdii muree bakka homaas gali kootu gali hin galu waggaa lama na eeganii ati fuudhii niitii fuudhii too taa'e hin barbaadu ani qabeenyas hin barbaadu wanna sirra heeradhus hin barbaadu wanna takkitti hin barbaadu jedheen wanta akka. Innis bakka gadis ta'e isuma fuuldurattan samaanataa tarsaasee fi homaan barbaadu jedheen gazzaba xiqqoo takka gara 30,000 akkana naa kenne. Yeroo sanitti jechaadha finne Addis Ababaa dhufee eeguman xinnoo ishii tasgabbaa'ee booda akka shayii tokko akka bunaa akka kaankaan carqii kana sheetii kana akkanatti namni naa fuudhaadhee dirree dawaadhaa kana hiruu jalqabee eegasii kaa beetesabaa walitti waggaa dhufnu beetesabaa wal ta'uu dinne karaa kaana doon ta'in abbaa kiyya bichaadha qayee kiyya kan geenye xiyyitii tokkicha siif xiyyitii tokkicha kan anaaf naan jedhe maalassi godheen jedhe maalirraan ka'e abbaa koo jennaan musliima amata kana hunda biyya musliimaa ta'echetti asitti koottu kiristinaa indagana kaatu malee isliminnaa silaa hin qabanne kiristinaa keessa hin jira maaliif akkas naan jedhe biyyuma san taa'uudhaan rakasteettaati naan jedhe. Amantaa ka gadhiistanii. Eega rakaste naan jedhan har'aa qabee hin barbaadu kiristinaa kinoo kirruma kana hin barbaadu jedhee kutee gate. Har'aa qabdee qayee kiyya hin geenye jedhee xiyyitiin tokkicha sii xiyyiita tokkicha ana naan jedhe
Eeguma kirrii kee kuttee har'a bakka musliima taatetti nan jedhe. Hin fedhu jedhee Addis Ababaa dhufee taa'e. Gwaaddanyoonni tiyallee warri gisee sana walitti kaluufnu gisee qabeenya jiru san gisee hundumtuu hoggaa wajjin dhugnu hoggaa wajjin sirbinu hoggaa wajjin tasnaannaanu warri ni jaalatu sunillee anchi amantii maal qabdaa odoo duute eessatti awwaalamta nan jedhan. Amma maraa dhiistan. Maraa dhiise bakka maabaran qabaayyuu maabara kidaan biratii tsowwaallee baasee gadi cabse. Hodhaa sanillee achi gadi gate hin barbaadu warraa qabeetu maabaruma jedhan kanaamu. Amantaa malee jiraachuu adda. Bakka amantaa malee hin jiraadha. Gaafii gaafadhe gaafiin keenan deebine amantuma jedhan hin qabu ani bakka. Yihuudha kaa'ati naan jedhan. Garasuma hin jedheen. Garasuma kanaafu hin barbaadu. Yesuus Kiristoosis zariisaa Yihuudadhaan mitire akkasuma hin jedheen anillee. Inni keessaa baheeti kan jedhan ani immoo keessaan bahu bakka asuma keessan taa'a. Kanumaan aduma hin jiraadhu. Egaa hoggaa lama darbee as dhufee egaa hoggaa lama darbee waanumti kanaa namtu na dheeffee anillee namni akkanatti hin kaloofne godhe egaa sumaan gara kiyyatti deebi'e ka ani eenyu jechuudha of gaafachuun qabe. Ani eenyu ani bakka maqaa kiyyaa miti eenyummaa kiyyan barbaade ani eenyu. Ani amantii akkamiin maaliifan uumame amantii maalirratti jira ani jedhuun of gaafachuu calqabe. Of gaafachuu gaafa eenyuun gaafadhe yoon gaafadhe malsiin argattu. Waan biraa sin jedhan ayyaana haadhateetii callee haadhateetii qollee haadhateetii sin jedhan waan biraa jette qollee warra keetii wanna godhan jira warra keetii kanatu si qabe naan jedhan namni kanaaf akkana taatiifaa kanaaf kun sitti dhufee naan jedha afamma abbumti iyya naan jedhemi qa'ee kee dhabde hojii kee dalagaa kee dhiiste ilmoo kee illee dhabde har'a mukinoo nabsitee dhabuuf naan jedhemi innu egasii boodan kaaba gara eenyummaa kiyyatti deebi'ee eenyuun gaafadha namumti gaafadhu sila hin jirreefu nama irraa ragaa argattu hin jiru. Kanaachi halkanuma ka'ee tanan minxaafii akkanatti kaasee tanan lamoota kinoo wallee akkanatti irrattan duuma kiyya garaa kana wayyaa kana wal qabadheetuma isumarra ciise. Isumarra ciise tan maal jedhee tassi gaafadha yaa rabbiin jedhe. Eenyus hin jedhaani silaa eessan akka hin jirre islaamas miti kiristaanas miti protestantis miti homaallee miti warra qaalluu amanuus illee miti. Bakka amma sin gaafadha sirraa hin deebi'u barbaadan jedheen. Amma maal goote samii tanaa fi dachii tanaan uumte waaqni. Anan biraan beeku nabiyyi malaa'ikaa kana wanni hin jedhuun qabu. Dachii tanaa fi samii tanaan uumte qarqaarsa nama tokkoo malee an dhaabde. Anallee dhiigarra nama gootee anas na dhaabde. Addaam alayhi salaam isallee dhoqqeerraa nama hin goote rabbi si'i. Karaa keenyaa agarsiisi bakka ani amma karaa hin qabu hin jedhe. Ansima barbaada rabbummaan kun eenyu akka ta'e. Ani homaa karaa hin qabu asinis yoon dhufe kana jedhanii asinis yoon kufe kana jedhanii asinis muka kufetti qottoon hin baay'ata. Amma kaani amantiin qabdu naan jedhee namni hunduu amantiin qabdu naan jedhee amantiin keessa jirus naa liqimsamuuti ta'e amantii kee gara kee na fidu daandii gara kee na fuudhaati na laalchisi. Ragaa namaatiin immoo hin barbaadu rabbi jedheen akka namaatiin itti rabbi taasiseen. Akka hiriyaatitti ni taasise rabbitti. Akka isin argaa jirtu. Akka wajjin jirree teenyee akkanatti fuuldura isaa taa'ee akkas fuuldura taa'ee kanatti fuuldura isaa taa'ee taasise itti rabbitti naasa'e. Na agarsiisi bakka. Maali na agarsiisa ilma namaatiin na agarsiisi daandii keenya jedhe. Ilma namaatiin hin barbaadu. Ilmi namaa birrii 100 birrii 200 naa kennee ishiidhaan akaayillee nagadee waa tokko nagadee boru yoo naa darbe ana taksiisi ga'e ana takkarasii godhe siin jechuun naan jechuun saanamu. Abbuma fe'e biratti quba itti qabe tana koo har'a akkanatti kortee na bira dabartu tana makiinaallee yoo qabatte akkanatti dabartu tana ana tokko akkana godhee akkana shiidhaa godhee matuma kiyyaarra rabbitu godhee odoon ta'een anatu godheef odoon birrii san kennuufii baadhee eessaa nagaddi. Kana jedha ilmi namaa riskii namaa silan beene anumaaf qabiitoo kanuma jedha. Ani immoo akkasanaan jedhanii kanaan namarraa dhaga'uu silan barbaanneefoo nutu daandii kanas nutu si agarsiise akkanaan hin jenne bakka kanuma karaa keenyaa agarsiisi. Feetu simbirraan, feetu shimbirroodhaan, feetu makoodiidhaan, samiirra deemtu tanaan, feetu dhakaadhaan dubbisuu hin dandeechaati. Wannuma mara dubbadhaa jettee nu hin dhageenyu malee bubbeen asiif achi kaattu tun hin bardaafi akkana goggootu tun illee sila keetii si'ii haasawaa qabdi. Anaaf hin dhageenye malee. Ati sanii numaan godhillee natti argisiisi. Isaanuma dubbisiistee natti akkuma gurraacha kanaan oduun an irra taa'u kinoo daandiin rabbii kanaa karaa kana deeminaan jechuu hin danda'a. Na agarsiistu malee lafa tanaa hin ka'u. Wayin keessa kiyyatti
gammachuun haalaadhu oona agarsiisuu barbaadde. Wayin immoo yoo ta'uu dide immoo atillee akka ana yoo akkasuma wannuma gootu dhabdee akkuma anaa duubas duraanis dukkana sitti ta'e amma tana na ajjeesuu hin dadhabdu hin jedhan. Rabbiin akkana jettan. Na ajjeesi na fudhadhu bakka hin barbaadu. Lafuma tana itti arge homaa wanna takti gammachuun agarree na fudhadhu hin jedhan achitti waan naa qopheessis beeka ibidda keessas taa'u jannatas taa'u. Waan lamaan tokko kennamu balbala kee gubbaallee taa'ee ta'u saree balbala keetii waan ta'e gaariidha hin jedhe. Rabbiin hin jedhama. Akkas jedhee tanan ka'uu dide. Ko'een immoo akkas si amantii fudhadhu. Keessa kiyya gammachuudhaan na guuti hin jedheen. Yoo dhugaan argisiisu heddu. Gammachuudhaan na guuti wanna biraan barbaadu ragaa bira. Hin boo'e bakka boo'ee akkasitti dhuguma immoo bakka akka dukkana san keessa taa'ee akkasitti hoggaan buusan imimmaan kiyya akkatti wayaa kiyya akkatti cuuffee imimmaa kiyya akkatti na jala gadi yaa'ee imimmaa sanitti wanna ifaan ifoonatti fakkaata imimmaan keessan gubbaarratti. Wanna ifaan akkanan guutee akka cararii wayii jettaa corraa ganamaa gaaduun ba'uudha deemu corraa ganamaa diimatee ba'usan akkasitti na agarsiisee asii qabee amma laphee kiyyaatitti akka bishaaniin waan natti qoru tokko na keessatti dhaaga. Sin qabbana isa keessan. Eegasumaanan akka nama baannanii sanitti amma kinoo malsii kiyya argadhee sin eeggadhaan illee jedhee tanan lafa sanii ka'ee rugufadhee dhaqee siree kiyya gubbaa ciise. Siree kiyya gubbaa ciisee tanan irriinis na fudhattu bakka. Silaa nama tokkicha tokko sammuun kiyya waan tokko bira hoo dhaqe irriimni na fudhannee eegasii booda irriimni na fudhannee bariitee ka'ee akka raayeen tiyyatu ganama gisee mara wajjin beeta kiristaana deema. Mee dhuftee haastuu naan jette. Mee koottu beeta kiristaana deemna har'a abjuu tokkoon argee koottu naan jette. Lakki ani naquu hin jedheen. Maalii naan jette. Ay እንደዚህ ፔሬን ነኝ አልሄድም እንደዚህ የወር አበባ መጥቶብኛልና አልሄድም ጀናን እንተለናና akkam gara seexanaa deemaa jirtaa maal ta'aa jirtaa naan jette dhuftee balbala kiyya gubbaa dhaabbattee maal ta'aa jirta garuu beeta kiristaana akkasitti ijaarattu san akkamitti akkanatti beeta kiristaana irraa fagaattee maaluma ta'uu mee koottu ishii alama dhaabbattee solotii gootee dhuftee lakki ani solotii gochaa tan bulee dhaquu gara biraa. Isin wayita kadhattanillee namaan natti hin ergin jettan dhugate. Ani as taa'ee hin dhaga ana abbaa biddeenatii miti rabbi. Rabbiin nu maraanu Nu maraanu qixxuma nu uume taabonni itti deemnu saarqaanonni itti deemnu kunis immoo ammaalaa jillee yoo ta'e jennee an jennu kun in argina bakka jiranitti in arga jenneeti miti an amannu. Kanaafuu inni na arga qalbii tiyya laphee tiyya sana na arga. Kanaafuu hin deemu kottee kiyyaa miti yan inni argu laphee tiyya qalbii tiyya na arga rabbiin asuma taayitan solotii godha. Isin dhaqaatoo miizana keessan baay'ifadhaa koottaa dhaqaatoo hin dhaquun jedhee dide. Rabbi lubbuunaas yaa deebisu naan jetteetuma deemte isheen. Eegan turee raawwadhe eegan kana jedhee gara ji'a lamaa akkana turee raawwadhe ereguun deemu baqa manatti alaa gadi hin ba'u. Eessaa fuutan mana kiraa manaa naa kaffaltaa naan jette ani garuu warqii kiyyan gurgura. Isa boodan dukkannis galgallis humaanatti ta'e eegan kana godhe raawwadhe gara ji'a lamaa akkana taa'ee tanan. Obsitan. Obseetuma taa'ee amma abjuun natti dhufuu qabe. Gaafan dura manaa kana argu. Biyya ambaatan deema biyya nama gara biraatan deema natti fakkaata garuu biyyi sun kana bal'aadha lafti kun bal'aa diriiraa lafa diriiraa lafa arangaadee waan magariisa kiloo kana magariisa malee wanni irratti mul'atu hin jiru isa gamatti immoo taraara gaarri kun innis illee magariisa bichaadha magariisa uffatee jira amma achirratti mataa shurrubbaa Tigree kana dhaattee jaartiin takka bareedduu takka. Jaarsis bareedaa tokko isaan lachuu duubaa fuuldura deemanii isaan arga dura gaafa dura koottu nuti fudhannee deemna naan jedhan. Eessa dhaqna achi gaara kana duuba oodha inni biyya Ameerikaanii jedha san achirra kana gaara kana duuba garuu achi deemuudha miilan deemnaa amala tokkollee ni fudhata naan jedhan. Koottu nu wajjin naan jedhan gaafan kana argu. Tole jedheen gaafa calqaba tole jedheen deema wajjin hinuman deema. Jaarsichi nu fuuldura deema. Wayaa adii aanna fakkaatu uffatee ishiin illee akkasuma mataa Tigree shurrubbaa kana godhattee asitti waan tokko akka warqii fakkaatu tokko suuqqattee bareeddii miti wanna akka ajaa'ibaatti bareedan lachuu. Wal fuuldura deemanii ani immoo isaan duuba deema. Isaanuma duuban deema. Na jalaa badan jechaatan kaachatee deema. Binni nuun jedhu abjuudha. Sa'aatii kamitti kun mul'ate?
Sa'aatuman gaafa san karaa daandii keenya agarsiisa jedhu sanatti sa'aatii 7:30 qabee amma 8 amma 9tti kana arga. Bakka deemu odoon ga'een oduma isaan lafun dura deemanuu hirriibaa ka'ee jechuudha. Bariitullee akkasumatti dhufe. Bariitu bakkuma dhaabbadhe san irraa hin kaase. Achumarraa na kaasise. Amma warra kana kottu si eegaa turre naan jedhan ammallee. Amma nan deema ammas qanii tokkoffaarratti siin man deema garuu bakki geenyu hin jiru. Isaanittis hin kaloofne qeetis akkanatti wajjin hin haasofne isaanuma duukan deemaan illee isaan dhaqqabuudhaaf kan kaadha. Isaan of duuba na laalatii narraa fagaachaa deeman. Garuu wayyaa uffata sanii fi miidhaga isaanii saniifuu nan isaan argaa ani isaanuma duukan kaadha. Qanii sadaffaarratti maaltu dhufa? Ijoollee hoolota eegduu argadha ijoollee lama. Bakkuma san jirtan ammallee isaanuma sanarraa na calqabsiise. Bakkuma itti dhaabbanne sanarraa bakkuma itti baannanne sanarraa akkasumatti argadhe ammallee. Ajaa'iba rabbiiti wallaahi rabbiin dhuguma immoo akkamiin sun jettee haasoftaa naan jedhan. Dhugaa kiyya ta'uu kaa rabbi kiyyatu bichaa beeku. Qanii takkittii miti qanii lammaffaa miti qanii sadaffaa miti hin arge bultii 15 bultii 14 bultii 15 irratti hin islaama ta'e. Ammallee daandii sanarratti argadde ijoolleen tun argatteet hin deemin isaa wajjin hin deemin isaa wajjin hin deemin. Naan jedhan ijoolleen hoolota eegdutu naan waggaa 2 waggaa 3 akkaniin ta'anii ijoollee kana babbareedaa ijoollee lama argadha. Deebii nutu sitti agarsiisaa karaa deebii isaan duuba deemi isaan duuba yoo deemte gaara kana booda isaan amma gaara kanatti si galchataniif gaara kana booda an akkanatti miidhagu kana hin agartu bineensa jira si nyaata kuni asumatti hafti akkanatti isaan duuba deemtee ilaaltu bareedu kun asumatti hafaa naan jedha ijoollee mucaan sun. Eessan na agarsiisan isin daandii eessatti beeksisanii na agarsiisan jennaan nuyi biyya keenya sitti agarsiisna kana daandii kana kottu naan jedhanitti isaan irraa namaskanitti gara mirgaatitti na fudhatanii deeman ijoolleen daandii tokko irratti. Daandii tokkicha san qal'aa bal'aa tokko baay'ee miti achirra na fudhatanii deemanii na haasofsiisaa deemanii deemna. Han akka duraan arge san otoo hin ta'in magariisa bichaan uffate daandii kinoo mana bal'atu takka bakka ani gidduun deemaa. Inni tokkicha asin deema inni tokkicha na fuuldura deema. Akkasittan arge isaan illee na fudhatanii deemanitti bakka tokkotti bakka asittan buqadhaan jedhaan bakka nama beete kiristaanaa argisan jiru kana beete kiristaanaa warqiidhaan ijaarame kana qanii arfaffaarra qanii shanaffaarratti kana arge gaggabaabsatuma deemuun wayya warqiidhaan ijaarame halaala akkatti bareedu akkatti miidhagu kana arge yoon agduu mana amantaati kuni mana amantaati. Bakka mana amantaa namni hin jiru asuman taa'an jedheen eegan isaan argee booda. Ijoollee sanaan jechuudha mana kana keessa. Amma ijoollee suni asumatti nagalchaa deemaa bakka asuman taa'a bakka asiin eegan geechanii boru namni beete kiristaana dhufuullee fudhatee hin deema. Hin jedhaani mee tole si agarsiisna naan jedhanii akka rimootii tokko natti fakkaata balbala kana akka kinoo mana qallatti tana akkanatti waggaa tokkoon akka rimootii sana akka balbala rimootiidhaan banan sana akkasitti banama balballi kun. Balballi kun waggaa afaasaa tokkichi lafatti akkanatti qadaadametti afaasaa tokkichi immoo gurguddaatti dheerina isaa akkanatti roolee qabeet harraba gadinatti baasina hedduudha. Bofti. Mana san keessaa. Mana san keessaa gadi akkanatti natti dhufa. Jenna nan iyya baqa nan iyya jedhee tan iyya. Akkam na nyaachisuudhaaf kana natti as na fiddanii maaliif na nyaachisuudhaan jenna. Abshiraa sinin tuqu doonii ijuruu sinin tuqu dhaabbadhu hin dheeffinnaan jedhe. Ammallee balbala sanarraa akkana fagaadhee akkanuma dhaabbadhaa nan iyya baqqaa waa jedhee tan na nyaate tan iyya. Manaanuma kana keessa iyyitan. Manaanuma keessa iyya. Amma umaan taatu hin iyyin sin nyaatu naan jedha. Akkanumatti afaasaa akkuma banetti dhaabbate jawwichillee akkanumatti afaasaa kana lafatti tokkommoo odoo akkanuma mana jedhee odoo seenii akkanuma gadi na liqimsa. Laala agartee naan jedhan ijoolleen tuni laali amantii ati keessa jirtu san gubbaasaa hin bareeda gubbaasaa warqiidha gubbaasaa waan wuddiidhaan hojjetame agartee keessisaa garuu summiidhaan naan jedhan summii an jedhan kun maali jenna keessisaa waan si hiddu marzii hin qabu yoo deemtullee hin argattu yoo gaafattullee hin argattu akkana naan jedhan ba. Manaanuma kana keessa. Manaanuma kiyyaan akkana naan jedhan ijoolleen tuni lama. Naa kana namanaa ture yaani kana keessan ture kana keessa turte na deebisaa baqqaasii na deebisa bakka na fuutanitti na deebisaa ta'u nan deebi agarsiisti gara dhufetti hin deebitu malee si agarsiisna sirriitti waan baay'ee hin deebitu ganaa namni baay'ee jira ganaa namni si agarsiisu naan jedhanii amma qanii 5ffaarratti 6ffaarratti kun ta'ee
Ani torbaffaarratti baadiyyaa keessatti masgiida ciraaroo qaqallaa kana fakkaatu kanaan ijaarame masgiida na agarsiisan. Na fudhatanii deeman. Ijoolluma tana jechuudha ammallee. Ijoolluma tana amma nama biraa daa'ima takkittiin dabalamteetti. 3 ta'an ammamoo. Sadaffaa sun immoo daa'ima na jalaa badisan. Ka lubbuudhaan hin jirre. Ilma keetii naan jedhan itti dhungachuudha itti kaadha lakkinan dhungatinii gizeen hin geenye naan jedhan ijoollee daa'imni sun. Jennaan maali nama na ani ilmoo hin qabu hin jedhan tinoo laal ilmoo dhabdullee haadhaticha laal quba kiyya harka kiyya laal naan jedhe harka kiyya kanatti asii quba takkitti ja'affaa qaba. Wayita lubbuun jiru. Waggaa lubbuun jiru. Akkasitti natti agarsiise isaa wajjin ganaa deemaa odoon jiru maskiida san bira na fudhatanii ammallee akkasumatti mukataniin ciraaruma tuqesan gubbaasaa garuu caraqaa qaba. Caraqaa sun immoo aynata baay'ee ifa. Ciraaroo gaxarii san keessatti hin ifaa miti yaan biyya guutuu ifisiisaa caraqaa san gubbaan jirtu iftuun caraqaa san gubbaa jirtu. Fi manichi ciraaroo irraa ijaarame. Manichi garuu ciraaroo muka kana shambaqqoo kinoo mana kan isarraa ijaarame manni sun. Amma akkanatti hoggaa banan ammas masgiida sun akkuma mana bareeda ijaarame sanitti akkasumatti balballi isaa kun akkuma shaatarii qabu sanitti akkanatti addaan banan. Manni ciraaroo tun. Masgiidni kun. Akkana irraa fagaadhe tanan garan dhaabbadde akkamitti as seenaan. Ani eenyu ani as seenu. Ani musliimaa miti. Kana nama amantii musliimaa qabu as seenu. Akkamitti as na seensisan. Karaa sii agarsiisneettanii takka jawweetti boofatti na laachuudha. Takka mana ciraaroo bakka amantiin kiyyan taanetti na fuutanii. Maal sin godhe ijoollee ta'u han isaan namichi waa warrichi na deemsisarra maa dadhabbiitiin itti fuutanii jedhan. Abshiraa dadhabbiitii miti karaa dhugaatii kun naan jedhan. Karaa dhugaatii dadhabbiitii miti as keessa mazgamni kee as keessa jira naan jedhan. Maqaan kee as keessa jira gaafa dhalattu gaafa ittiin dhalatte maqaan kee illee as keessa jira. Naan jedhee na fudhatanii akkuma deemanii balbala san gubbaa hoggaa geenyu amma balbala san keessa akkana urgaan natti dhufu. Allah rabbiin kiyya yoo na uffaqe ka. Subhaanallah wallahi waan ajaa'ibati. Yoo na uffaqe ka akkuma jannata yoo na uffaqe akkamamu san illee hoon dhaabbadhe rabbii jedhee rabbii izinati isaatiin. Urgaa san achitti argeen beeku ani bakka hunda shittoo bakka biyya hundaa argeera. Shittoo difdifarlee irratti hojjetame argeera. Urgaa sun hamma har'aatitti gaafan qalbiin tiyalee xinnoo na cabdee imaanitti xinnoo na keessa sharshar jettee akkan maaliifan dhufe islaaminaa keessa garuu jedhee urgaan sammuu tiyya keessatti waa tokko kallaalee asabu isa santu natti dhufa. Urgaan sun hafuurri sun jechuudha. Hafuura santu natti dhufa. Hafuurri sun urgaan natti dhufe hogga sun istikfaara seenaa rabbi fundaratti. Subhaanallah ni'imaa. Argeetis hin beeku urgaa akkasii argeetis hin beeku jechuudha. Kana amma maal gochuun as keessa seena. Wayaan kiyya qoshaashadha. Ani qoshaashadha. Ani amantii kanaa keessaa miti ani hin jiru. Humaallee amantiin qabu ani. Amantii keessaa baheera. Hin jedhan. Jennaan abshirii. Wayaallee sitti uwwisna. Qoshaashaa keellee sirraa gadi ba'a. Ati homaan jedhin garuu naan jedhan. Wannan nu isin jenne. Kana booda wannan ani isin jedhu jedhi naan jedhan. Kana yoo agarte malee ati hin amantu wannan isin jedhe hin jetta. Amma daa'imanuma kana keessaa isin hin jedhaa? Ijoolluma kana keessatti akkas naan jedha. Mucuma dura ijoolleen argata san naan jedha. Maal jedhu ree jennaan maal isin jedha jennaan quba kee akkana godhiitoo ashaadaa qabatta naan jedha. Ashaadaan maali jedhin? Ashaadaa jechaan isliminnaa keessa akkamittan isliminnaa keessa seenan jedha. Isliminnaa keessa seenii kaa durumattuu isliminnaa maqaan keellee asumarra jira. Gaafuma dhalattu maqaan kee irratti sii katabameera. Gaafa gara haadhateetii keessa jirtu naan jedhanii. Ashaadaa kana bultii torbaffaarratti ani maskiida san arge laali naan jedhan. Ashaadaa qabadhu naan jedhan. Maal jechuudha jenna. Ashaadu Allah ilaaha illallah ashaadu anna Muhammad rasulullah. Nabiyyuu Muhammad ergamaa isaati. Rabbi tokkicha ta'uusaa ragaa bahe. Dhugoomsi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii ta'uusaa. Nabiyillah Isa alayhi salam wayim isin wanni isin jettan Yesuus jettan sun immoo ergamaa rabbiiti. Ta'uusaa ibsita. Asirratti naan jedhanii ashaadaan qabsiisanii maqaan keessa jedhanii namni daa'imni tokkichi wajjin keessa jiru sun daa'imni sadeen kun ijoollee sadeen kun karaa tokko ta'aniiti karaa tokko nama ijoollee lama karaa tokko immoo nama lama ta'aniiti. Nama kabiraallee dabalamni tokko. Achuma keessatti akkana hoggaa kaasan
nama lamaan masgaba kana banan nama afurin masgaba kana bananit nuur 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 kana maqaan keenan jedhan nuuran jedhu maali nuur bichaa naan jedhan akkasuma natti agarsiisan kana achitti maalan jedha way akkatti bareedu maaliin akkatti bareedu kun maaliin akkatti urgaa'u kun maali jedhee akkanumtan nan minuma ajabsiisa maaliin akkatti bareedu kun maaliin hoggaan jedhuun ganaa waan baay'ee agartanan jedhan. Tuni xiqqoodha. Kuni xiqqoodha ganaa waan baay'ee agartanan jedhani. Ishii egan kana qabadhee ammaa qabee to'ate musliima taatetti abbaan qabdee toonaan jedhani. Barrii sana odoo miilli kiyya kana seenin asmatirratti irra naa qabee gadi ijaaba adii kana natti uwwisan. Mashaallah. Ijaaba adii natti uwwisanii waan uffadhellee akkana gadi akka kophee sanatti gadi narraa baheet lafatti kinoo akkanatti gubatee akka ibiddatti qayyarama akka kanatti. Wanni isin ofirraa qabdan? Wanni ani ofirraa qabu marti. Amma kootu kinoo agarteemi amma kootu amma gara biraa deemna naan jedhan. Kuni jalqabbii keessanii jechaadha amma waraabsaniif. Amma kaan immoo ammas ka'ee immoo deema. Amma immoo nama meeqa ta'an? Nama 4 ta'an. Ijoollee 4 ta'an. Ijoolleen arfan suni akka kubbaayyaa tanaati siin jedhe. Dhaabbanni isaanii ilkaa isaanii yoo akkana faga jedhan malee hin kolfuu miti. Wayaan isaan uffatan. Mataa isaanii tokko baqa. Wanti barti wal qixa. Ani argisu. Mucaa daa'ima kiisan dubichaa milikin isaa tana naan jedhee naan agarsiise. Amma inni na fuuldura jira. Egaa ashaadana qabsiisanii fuuldura inni na fuuldura jira. Akkasitti deemnee eegasii immoo qanii 8ffaa irratti qanii 9ffaa irratti karaa xinnoo ammana bal'atu tana ishiin adeemsan karaa siraaxa gubbaa kuni siraaxa. Subhaanallah waan marayyuu isin mul'isaa turan. Kuni siraaxa naan jedhan. Isliminnaa irratti yoo turte tanallee akka ija kee akkana jettee libsattutti akkasitti dabartaa naan jedhan. Maalirraa waan ture isliminnaa irra yoo ture. Ani koo salaatuu hin beeku. Ani koo isliminnaa kana jechuun beeku hin jedhan. Hin baratta. Hundumaa dachii irratti ergameera hin dhageecha gurra keetiin hin agarta ija keetiin naan jedhan. Amma karaa sanarratti akkamitti nan kufa akkamittan kanarra deema. Akkamittan karaa tanarra akkamitti hin deemna. Nama 4 taanee karaa tanarra akkamitti deemna. Tokkichi duuba kiyyaan jira tokkichi fuuldura kiyyaan jira lama immoo qarqara jira ani isaan gidduun jira. Daandii san gubbaa akkuma deemnu dabarree na dabarsanii. Achumarra deemtan. Achumarra deemnee alhamdulillah qanii 14ffaa irratti akkasumas gabaabsaa jira. Qanii 14ffaa irratti jannata natti agarsiisan. Mashaallah. Jannanni sun karaa daandii san dabarreetti jannanni kun maal qaba? Warri si'ilii hojjetu sun egaa achitti asitti saayintiin akkasitti samiirra deemanii waan mara hojjetanii lafallee kibbasaallee akkana gadi bu'uusaallee ol ba'uusaallee mankuraakurii kanaan deemanii arganii waan agarree akkana agarree argan jedhanii. Wallaahi hin agarree. Hin agarree inni erge. Isaan hin agarree jechuudha. Haqiiqa. Sababa qabdan. Waan kana jettaniif sababa qabdan. Sababa hin qabu. Jannatuma san bakka lagti jiru sun lagti sun bakka tana keessa laga 10 ta'an bakka kana keessa wal jala taru. Oduu walitti hin makamin. Ajaa'iba rabbiiti wallaahi. Ajaa'iba rabbii na argisiisee rabbii nana. Aannan dammi bishaan waan marti kamirii narraa asirratti jiru kun inni marti bakka tokko irraa akkanatti nanaannaa garuu walitti hin makamu. Waluma keessa nanaannaa garuu walitti hin makamu. Anaafis san dhufu siifis san dhufu abaluuf tokkoofis saniifis san dhufu akkasittan arge tokko jedhe. Ekkasii immoo nama baay'ee nama kana jedheetoo lakkaa'ee hin beeku. Ifaa kana jedheetoo hin lakkoofne aynata isaa. Atakiltii kana jedheetoo hin beekne aynata isaa. Hayya achi keessatti argu. Fageenya isoo ta'e. Fageenya isoo ta'u. Warra achitti waan wayaa qulqulluu adii kana uffatanii bichaa dhaabbanni isaanii tokko ta'ee hundum isaanii tokko ta'ee rabbii bichaa galata galchuun arge. Maal jedhanii galata galchan? Allahu akbar jedha baay'atee sagalee nama baay'ee uummata baay'eeti. Hoo akkanatti argummoo amma ijji tiyyatu na dadhabdutti. Baay'ina isaaniirra. Baay'ina isaaniirraa fi fageenya isaatirraa bal'ina isaatirraa hamma ijji tiyyatuun akka tasiisatitti akkan isaa akkasitti natti mul'atu. Xixiqqaattee natti mul'atutti na agarsiise. Bakka asitti na galchaa hin jedhan. Amma asitti na galchaa deemaa bakka hin jedhan. Bakka barbaadu gaheera. Amma asitti na galchaa bakka sagalee akkanatti bareedu kana uummata akkanatti bareedu kun bishaan qulqulluu kana keessa jiru kana asin ta'a asitti na galchaa jennaan
Asiyan dhuftu ashaadaa amma si qabne ishirra gaafa turte as dhuftan. Qabatamaan bakka ishirra gaafa turte ishirra daandii tanarra gaafaati duubattis fundurattis maddiittis bitaa mirgatti hin jenne daanduma fundura jirtu tana qabattee gaafa deemte asitti galtaa isii immoo gizee ishee ganaadha. Ganaa waan baay'ee qabdanaan jedhanii akkasitti bakka sana agarsiisanii odoon maaloo na fudhatanii hin deeminaan jedhan akka daammanaa adii kana ta'anii dhufeetuma akkama numa shananuu akkanatti shaffinni godheet isaan akkanatti harka wal qabatan natti fakkaata garuu laboobbaa wayii akka laboobbaa baasaniiti akkanatti akka malaa'ikaa san akkasitti laboobbaa baasanii laboobbaa isaanii akkatti wal shaffanee ana gidduutti na dhiisanii isaan taran. Kooluu qabanii jechuudha. Hamma laalutti hamma ija kiyya laalutti lummalaatii tana wayi maaloo akkamitti bareedan maaloo sin biraa hin hafu maaloo sin biraa hin hafu maa biraa naan bistan jedhee akkamatti ija kiyya irra nutee kaasee akkuma bo'utti isaan fuuldura isaan dhabe yoon achi baannanu lafattan of arge nan kufee lafatti kufee nan boo'e ollaan tiyya dhageeche dhufanii balbalaan irratti tuman. Mucaa baakaatanii boottanam. Balbalaan irratti tufan nan iyyikaa akka raayii tiyya tun dhuftee maal taate intala tana koottaa naa hidhaa. Fudhadhee tan tsabala deemaa jette sa'aatii sanii. Ani homaa tsabala sanan deemsistan homaas naan hin jedhina maal taate takkanatti iyyita maal taate lakki homaan taane rifadhee tanani balbalaan nama narratti dha'een beeku balbala narratti dha'anii tanan rifadhe jedhan. Lakki akkas hin taane nutti minaan jedhan kanuman ta'e dhugaa ganama beeta kiristaana deemna akka inaan jedhan abadan hin deemu beeta kiristaana. Qaniin kamisaa ramadaan immoo an qabame gaafa roobiti. Ramadaanni qabamee gaafa sadafaa gaafa jumaa kamisa kan argee tanan jumaan bariite miti ka'eetuma dhiqadheetuma bahe mana nam takkittiitti odoon himin hin dubbatin naan jedhamu hin dubbatin naan jedhan hin dubbanne amma manaama san fixutti namittuu himin manaama agarte kan naan jedhan ijoollee sun gaafa jumaataa san dhiqadheetuma bijaamaa kiyya manaamina uffadheetuma shiitii kan uffadheetuma ka'ee anwar masgiidni hin jiru kan masgiiduman deema bakka kun islaminaadha isliminaa keessa seenaa bakka isliminaan islaama ta'eera isliminaa keessa argadheera kanuma anin kadhadhes kanuma karaa isaan agarsiiseera wannuma fe'een na agarsiiseera bakka nan deema jedhee ka'ee ganama subii dhiqadhee maali fuulli kee akka waan biraa taatettaa maal taate fuulli kee bareedeera naan jette akka raayinti dhuguma immoo fuulli kiyya nama biraa fakkaata. Nuura natti buuseetuma bakka warruma achitti argeessantu natti dabarfate natti fakkaata. Inshallah. Akkasii jumaa ganama ka'ee gara maskiidaa hoggaan qeeraa gahu Ustaas Sayyid Alii sagalee isaa bareedaa kanaan quraana dubbata. Kunis maskiida nabuusi jedheen taaksa. Asumatti nabuusi. Asuma nabuusi bakkuma argadhe kanatti maskiida. Anwaar maskiida ganaa dhaqee keessaan baan karaatti seennee baan hin beeku asumatti nabuusi. Manuma karuma warri dhiiraa seenuu fuulduratti tootaalii san biratti nabuusee. Qat jedheetuma karaa dhiiraa kana kaachatuma seene bakka inuma kaadhe akka nama maaratoonii kaansan akkasumatti kaadhe. Zabanyaan dubartoonni asiin seenan dubartoonni asiin lakki ani dubartoota barbaadaa miti islaminaa fudhachuu barbaada naa kennaa fananii hin jedhe. Jechaati hoggaan kaadhe seenu warra uduu godhatu ala namni akkana jumaadha bakka dhabu hin qabu. Nan bu'a nan kaadha. Achumarraa dhufee qoy dhaabbadhu naan jedhe. Dhaabbade mimman kee akkati gidee naqaba maal taate naan jedhe isliminaa naa kennaa isliminaa du'uufan deema isliminaa naa kennaa hin jedhe achi Sayyid Alii Sayyid Ustaas Sayyid ara achi naati min እንደምትለው አድናቅም ቆጣ ላላ jedhani Sayyid waamani inni dhufee tanuma na qabateen mee natti qas jedhitoo ragaa jedhitoo maal taate natti obboleessa koo isliminaa naa kennii du'uufan deema sin jedhe isliminaa harkarra namaan na godhan natti fakkaate. Waan nama kenna wayii seetan. Akkasii amma sagalee isaa bareeda kana Allahu akbar takbira Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala የጀነት ሙሽራ ሲፈልግ እኮ ምንም ጉቦ አያስፈልገውም አለ። እኔ ነመ ጀነት በርባዴፍ ዋተክቲን በርባቺሱ ገበረ ሲፈዱ ረቢ ገለተ ገልቻ ረቢ ጀቻት ያከስመተ ነፍለቴ ከራቱ በሰንከት ነናነሰት ዳቄ ወር ዱበርቶታ ብራና ገይሴ ሆነ ጊልስሞ ፊልሰን ኡስታዝ ፋጡማ ኢሳንቱ ጅራዩ ኢሳንት ነከኔ ምጫዮንቱን ሙስሊማ ተውዳ ረቢ በርባዳ ድፍቴቲ እስልምና ከናፍ ይሬ ሰይድ
odoon du'in daddafa naa kennaa odoon du'in daddafa naa kennaa hin jedheen. Hinduutu bakka abshirii naan jedhanii oggasuma mucayyoon tuni na qabdee gara maskiidatti irra olee na fudhatanii baanii dhiqattee taa'ee dhiqadheera. Jedhi ka oduu godhattee ta'a oduu hin beekne kottaa ishi kottu. Lallee na barsiisaniiru warri achitti. Abjuu keessatti barattanii? Wanna isin jettan kanan akkanatti dhiqadhu oggaa naan jette wanna inni godhu anarraa laalii godhi wanna akkatti inni godhu naan jette. Kan ammaa argeera mani manaa mani jedhen hoho bakka ammallee amma asitti ragaa sii ta'a amma namaa achumatti ragaa sii ta'a anas immoo asumatti ragaa sii ta'a naan jette ustaazaa isin boochi anis nan bu'aa oduu godhadhee mana gara maskiinetti na fudhatanii baanii achi na teechistee ashaadaa qabadhu naan jette harka kee kana godhadhu naan jette. Kama manaa baan argitan ragaa baatan. Akkana godhadha maaliif akkana godhadha ashaadaa qabatta isliminnaa qabatta naan jedhe ashaaduu siddile kanallee jedheera man hin jedhan. Isin marayyuu kachitti argitan asitti irra deebi'ee artan. Mahammad kanallee jedheera. Hayyi gaariidha bareedaadha kuni hanin jedhe sun anachiiti. Hanasii immoo sinii ragaa barbaaddanii tole nan jedhaan jedheen eegasii ashaadaa kana ashaadaa jedhan jettee ashaadaa na jechisiiste. Eegasii uummanni bakka maskiinni wal ga'uu dide bakka karaa dhiiratis karaa dubartootatis akkamittiin innaan akkanatti manaama akkanan argee ta'u nama tokko itti himnaan amma manaama kana nutti himtu malee jedhan manaama san gaafan dubbadhu. Maskiinni suni booma taate bakka maskiin qeeraa maskiid salaam maskiid dhiirris manni siin boo'e. Nama barbaade rabbiin akkatti fuudhuun beekamu nama isliminnaa jibbu nama isliminnatti hin kaloomne nama hiriyaa hin qabaanne. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah mashallah wallee tasgabbaha. Ani kafalle waa takka wannan kafalin qabu. Kara biraati otoo ta'e silatii kafalanii wayi horii qabatanii deemanii wayi shaamaa qabatanii deemanii wayi gazaba qabatanii deemanii wallaahi ani waa takkitti odoon barbaadin ofuma isaatii na qabee ofuma isaatii karaa isaa na agarsiisee ofuma isaatii hundumaa na ilaalchisee rabbiin natsaadhaan jannata naa kenne wanna takkitti odoon qabaatin odoo waa takkitti hin kafalin gaafa tokko sujuuda odoon bu'iifi rabbiin naa kenne jannata. Alhamdulillah. Kanaafuu kana malee kana caalaa wanna naa qabu hin qabu rabbiin. Wannan dabarse Umar naa dhiisee wannan dabarse anaa fi isa bichaatu beeka. Wannan ani keessa ture wannan ani keessa dabarse anaa fi rabbi kiyya bichaatu beeka. Isa mara naa dhiise rabbiin anaa waanuma mara naa dhiisee ni'imaa isaatiin gara isaatitti na fidee daandii isaatitti na fidee har'a alhamdulillah dheebodhus beela'us rakkadhus fatanaan irratti dhuftullee alhamdulillah jedhee rabbi fuuldura akkan dhaabbadhu na godhe akkan isa jala dhaabbadhee isa galateeffadhu. Alhamdulillah ni'imaa isaatiin rabbiin kan naa godhe odoo mana namaa odoo namarraan ani barbaadu ta'e odoon mana nama qabeenya qabee tokko fuuldura dhaabbadhee dhaqee kadhadhee gaaf tokko naa laata gaaf lama naa laata. Gaafa sadaffaa irratti garuu wayin karaa abaluu kootu naan jedha wayin immoo gubboo fuudhi naan jedha malee akkanatti naan kennu. Rabbi garuu kanarraa qulqullu waan ta'e rabbiin kiyya. Alhamdulillah. Namni na argullee namni na agarree namni na beekullee namni na beeknillee sababni tiyyatuun nama baay'eedhaaf taati. Nama isliminnaa keessa turee faadhaaf asaatirraa fudhatee illee waa tokkollee waggaa itti dubbanne isin kaleessa musliima taatanii nu barsiisuu hin dandeechin warri nuun jedhu. Rabbiin imaana kennee fi isliminnaa isaanii tana sirriitti warra qabatu isaanaa godhu wallaahi qalbiin teenya karaa baay'ee hin cabdi garuu alhamdulillah funduratti nuyi rabbi ani funduratti mataa kiyya rabbi waan na agarsiisan waan inni naa godhisan ragaa inni naa bayisan homaa malee waa takkitti isaama malee jannata inni na agarsiisee jannata eenyuani anachitti na fudhatee na agarsiisu waan mara. Wallahi maalan qaba qulqullinnatiin kiyya hammam ta'eeti nama funduratti garuu wayi gadi buutuu ta'ee tan rabbi funduratti garuu gadi buune alhamdulillah waan mana ani gaafadhe hunda rabbiin naa godhee gara daandii isaatti na deemsisee isliminnaa kiyya ganamaa ani ittiin dhaladhe irratti na deebisee rabbiin odoo hin baratin odoo homaa hin qabaatin wanna takkitti keessa seenee wannan beekuu hin qabu garuu wannan dhageessan immoo wannan dhageessan irratti lapheen naa boqatti
akkasitti isliminnaa argadhee ega gaafasitti dhaabbadhee isliminnarra dhaabbadhee tsoomis gaafasuman jammaree ramadaana gaafuma ramadaanni qanii sadaffaarra ta'u qanii sadaffaa gaafasuman calqabee qanii sadi bichaa qadaa hin qabdu naan jedhanii qadiisanii gaafa jumaatii qabee jumaa odoo bishaan hin qabmasin mana kiyyaa bahee gaafasuman hidhadhee tsoomii kiyya gaafasuman hidhadhee leelii gaafasuman dhaabbadhee itti kaafallee gaafasuman dhaabbadhee hammarraatitti itti kaafarraan dhaabbanneen. Galaa jirtan jechuudha. Mashaallah. Kun himaa isaatii wallahi waan dubbatamee irraa yookiin haasaamii xumuramuu miti. Kana caalaa egas immoo waan na qunname waan baay'ee jira. Inshaallah. Tartiibumaan akkatti inni gaafatan kana. Adeemsa keessaa kan laallu ta'a. Jidduutti hafuura baafadhaati. Wallahi yani seenaa dhagee kanarraa nuti warri islaamummaa keessatti dhalannee keessa jiraannu hangam takka waan nu kenname kan of harkatti beekna waan jedhu san seenaa kana keessattillee kana dura darban keessattillee kan ganaa dhufan keessattillee of arguu dandeenya jedhee yaada. Barti kennaa bakka jirruuf haa laallu. Rabbiin ammoo islaamummaa kana abbaa fedhee fi abbaa jaalateef kenna. Duniyaa nama kamiyyuu kennuu danda'a garuu islaamummaan nama jaalateef nama filatee qofa kenna. Alhamdulillah warra islaamummaa qabdan ni'imaa kana ofirra beekaa shukrii galchaa alhamdulillah. Warra ammoo rabbiin hidayaa fedheef mara isaanii yoo rabbiin hidayaa haa kennuu fi rabbiin haa qajeelchuu rabbiin qajeelumaan isaan haa dhaqqabu rabbiin waan ofii jaalateen isaan haa jaalatu jenna. Ammallee sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira nu faana bu'aan affeerraa keenya kan kabajaati. Mee gara gaafii keenyaatti haa deebinu. Islaamummaa qabattaniirtanii maashaallah karaa dhaloota keessan irratti deebitaniirtanii kun ammoo waan guddaadha. Seenaa bal'aa booda waan kana argettanii maatiin keessan akkamitti fudhate islaamummaa fudhachuu keessan kan akkamitti himtan? Waggaa lamarratti hin beekan. Islaamummaa qabattanii? Islaamummaa qabadhee waggaa lamarratti waggaan lama sun gaafan makiinaan naan garagare. Makiinaan isiniin gufee ture? Makiinaan dangagoo keessatti minibaasii guutuun deemee waggaa jijjigaadhaa dhufnu. Hojiin xinnoon calqabeera yoo gaasa. Waggaa achii dhufnu makiinaan naan jigee. Makiinaan kun gaafa naan jigu kaane of hin beeku. Beetisaba irratti mattaawaqaa kiyyarraa waan mararraa kaasanii namatti erganii namni dhufee na argate Dirredawaa hospitaala Dirredawaa seenee achi ciise. Gaafa kana bultii 15 irratti natti fakkaate abbaan kiyya dhufee abbaan kiyya gaafa dhufu maal taatetti naan jedhanii silkumaan duraan silkiidhaan itti maa ture haala tiyyatti. Ani karaa isliminnaataan jira. Mahabara maalii Mikaa'ela Daggasanii kun qanii ati dhalatte koottoo kanatti naan jedhan gizee maranaan dhaqaayyuu gizee kaan gizee taasaas kanatti waggaa dhufe kana na yaamanii hin dhufuun jedhe maali jennaan ani isliminnaa qabadheeraa ani haimaanutii kana keessaa baheeraa hin dhufuu hin kabajuun jedhen. Sodaa tokko malee akkanuma jedhen har'a nu duutee naan jedhan har'a nu duutee har'a si awwaalirra nu jedhan. Jabaadhaa boosuma keessa dhaabbadhaa too naxaraa ol garagarsaa too bo'aadhaa too birrii azanii gurradhaa hin jedhen. Ani garuu hin duune. Ani hin duune karuman duratti dhufe amantii duratti uffattan deebi'e malee wanna du'e hin qabu. Namni du'e addaan ba'a ani jira. Wanna barbaadan akka durii san maallaqa hin qabu maallaqa isin hin kennu yoo hin qabaadhe garuu haqa keessan haadha abbaa kiyyaa haadha aqqaatii nan baadha. Wanna hin qabu. Kana booda kana karaa kanaati yoo jettan waliin taanu jedhee ani isliminnaa qabadheera hin barbaadu hin dhufu maabara keessanis qanii na dhaladhes qanuma tokko kan akkuma ilma namaatti dhaladhe malee qanii Mikaa'elaa qanii Gabriilii qanii maalii maan jedhu hin beeku itti namanuu hin jedheen. Amma haadhati yallee uumaa baay'ee akkanatti illee salphaa hin guddisne abbaa kiyyatu xinnu. Abbaan kiyya achi gadaama san keessa tureen illee amantii sana sirriitti keessa deddeemaa garuu wallaalummaadhanis yoo ta'e keessa deddeemanii hin beektan jedhanii ka dabrii keessatti wanni isaan godhaniiru. Akkas la ta'eef malee waa kana wanna bootaas kennuuf hin qabu wani kana akkanattan itti mee gaafa san dhufee abbaan kiyya garaa dadhabee dhufee bakka hin ciisutti amma kana taatee kana caalaa maaltu daa'ima kee dhabde itti daarii keetirraa baatee dhufte. Har'ammoo asitti dhuftee kirrii kee kuttee durumaan kirrii kee kuttee gaafa kirrii kee kuttu akka isliminnaa keessa akka seentu waliin beekee naan jedhe gaafan kiristiinuma keessa taa'ee tan hin barbaadu har'aa qabee kirrii kee malsiin dhabame as keessaa jedhee tan kirrii kee ofirraa kutee gate. Kanaafuu
abbaan kee dhufee na gaafate nan gaafadhe gaafii tokkichaa naa deebisin jedheen tokkicha gaafii kana bichaa hoo ati naa deebiste gaafii kana hoo naa deebiste gaafii lama si gaafadha gaafii lama kan keessaa tokkicha hoo naa deebiste ani nan deebi'a gara kiristaanaatti yoo kun dhugaa ta'e garuu gaafii kana naa deebisin jedheen gaafadhe dura calqaba waggaan garaa haati keessaa bahu eenyu harkattan dhaladhe ana harkatti dhalatte maalan qabadhee bahe duwwaa kee dhalatte naan jedhe duwwaa kee dhaladhee min jedheen ishi kirri eenyu natti jedheen jedheen an nuuf qeesidha naan jedhe ishi masqalee eenyu irratti jedheen jedheen akka itti amanu an godhe eenyu jedheen nuyi jedhe maaleedhe nullee abbootiin keenya akkas nu godhe garuu waggaan garaadhaa bahu hin qabu mi'ee homaa hin qabu waggaan garaadhaa bahu tole Kristinaa maaliif na kaasistan eegan masqalii qabadheen baane eegan kirrii hidhadheen baane eenyuun kirrii natti dhee jennaan akkanatti sittiin naan jedhan kanaafuu an islaama ta'eetan dhaladhee durumaanu sintu kiristaanaa na godhe isillee abbaa keetii kiristaana si godhe abbaa keessan illee abbaa isaatii kiristaana godhe fufaa akkanatti darbee dhufe malee namni hundi zariin addaam hundi musliimaa hoggaa dhalatu musliimata kanaafuu akka maal ta'uuf kan itti gootan jennaan musliima tureeyyuu akka kiristaana ta'u naan jettanii kiristinaa kaafamuuf kiristinaan kaafamu kanaaf naan jettanii kanaafuu ani sintu kiristinaa na kaase sintu masqalii natti deem sintu amantii kana naa kenne malee rabbi amantii naa kenne isliminnaa irratti deebi'eera har'aa qabdee sila kana nan gaafatin xiyyiitiidhaan na dhooftoo ta'e yoo xiyyiitiin kee na dha'e naa dhawu kana booda bakka amalsiisa na dhabdee mi'ee musliima turtee mi'ee akka kiristaana taatuuf sii goone naan jettanii har'aa qabaatu kunoo narraa dhaabbadha atillee rabbi jannata yoo sii fe'e karaa daandii ta'e namaatti deebi'ee abbaa koo kinoo amma sitti maanillee yaa haadha tosillee daandiin keenya islaminaadha shirkii kana amanuu dhiisatu waan kan amantii biraa dhiisatu amantii keessaa hanis ni fedheeyyuu islaminaadha jedhameera kanaafuu achitti deebi'aa ani miliyoona tokkicha odoon qabaadhe nafsee miliyoona tokkicha odoon qabaadhe hafuu miti du'eetoo ka'ee too islaminaa keessa jiraadha malee hin deebi'u islaminaa kana booda akka abbaa akka haadhatitti sinan kabaja sinan jaaladha haqanarraa qabdanii karaa kana bichaa dhiisinaan karaa naan jettan garuu haqanarraa hin qabdanu hirrifate abbaan kiyya amma kana jenna hin marifate maali eenyu kana sitti kenne eenyu kana sitti minaan jedhe jecha keetirraan kana ka'ee himadhee malee namuu natti min jiru jecha keetirraa hin himadhe tokkoffaan kana marsii hin qabu marsii naan laanne islaminaarraa deebi'ii islaminaa sirrii miti warra naan jettan kun isinuu deebi'aa karaa daandii dhugaatirratti koottaa isinuu gara keenya daandii dhugaatirratti koottaa deebi'aa boru kophaa keenya bakkitti awwaalamnu jira qabrii jira gaafii jira miizana jira isaa qabnaa har'a dachii tanarratti oggaa 100 hin teenyu oggaa 50 oggaa 60 hodhuu magaarii taane oggaa 80 teenya kanarratti wanna ittiin waastinnaa nu ittiin jannata chaappaa nu dhaame hin jiru hujii teenya bichaa dalagaa teenya bichaadha asitti dalagadha warra daanditti rabbi jaalatee deebiseen nu deebi'aa jettanii too aazanuun godhinaa rabbi sodaadha asinuu koottaa gara islaminaa jettanii waamicha gootan jechuudha waamicha godhee chumatti abbaa kiyyaa waamicha godhee arraa qabee imnatii keetirratti akkanaa ta'ee sitti hin dubbadhu arraa qabee kanas hin jedhu atis amantaa keetitti anis amantaa kiyyattan jiraadha feetu koottoo beetesaba kee gaafadhu arraa qabee malsii naalaatte deebisuu hin dandeenye anis hin gaafadhu kana booda naan jedhee abbaan kiyyas kan maan deemee haadhis jallee gisuma mara kan itti haasa'u dhuguma kee jettaadha karaa natti jirtu dhugaadha karaa natti jirtu garuu namni maan nuun jedha biyya itti dulloomne eenyuun nu awwaala biyya itti akkana taane biyya itti akaakaluun keenya baabaluun keenya beekame irratti akkamittiin akkana taana warra jedhu namaaf jecha jiraatanii malee amantiin islaminaan akka sirrii ta'e abbumti fe'ee hin beeka yoo itti himte yoo gaafate yoo qorate yoo fedha qabaate namni fedha hin qabaanne immoo asirraan damma odoo gadi dhangalaastee dammaa miti udaan isiin jedha bara namni rabbiin hin kennineef uummata kiyya beetesaba kiyya deemee ega fayyee booda ega oggaa tokkoof ji'a ja'a egasii mana akiimallee seenee kuneen kiyya na dhadhoo'ee garaan kiyya
Kan keessa gadi bahee ganaa natti deebisanii asillee Kooriyaa dhufee ganaa iji kiyya na jaamee ji'a 4 na jaamee eegasii Kooriyaatti ganaa mataan kiyya banamee burcuqqoon na keessaa guurramee akkasitti haffayee namni 11 na biraa taree namni 2 bichaan nabseen teenyaan gallee. Gaafa konkolaataan isin jiise. Gaafa konkolaataan hojiituma qabateetuma achi dangaggoo gadi seene. Nama 11 na biraa dhume. Kaanaan lafeessaallee hin argamne jira. Qileessan keessatti gadi bu'ee maal jechuudha. Siinillee miidhaa guddaatu isin irra ga'e yeroo Miidhaa guddaa bichaa miti. Waan baay'ee narra ga'eerra. Waan baay'ee gabbiinan ture kana keessa qofanii na seenee kun garaan kiyya bakka 4 hodhameera. Subhaanallah. Mataan kiyya bakka 3 hodhameera. Mataan kiyya holama baname. Iji kiyya na jaamee ji'a 4. Kana eenyu godhe Rabbi. Kana keessa eenyu na baase Rabbi. Fira kiyyaa miti, qabeenya kiyyaa miti, beekumsa doktoraata miti. Beekuma Rabbiiti nan bahe. Raammata isaatiin ani hoolama hoosadiin du'ee ka'e. Alhamdulillah. Amma dhiyootan amma kana ji'a ja'a dura Ramadaana dura ji'a 4 dhukkubsadhe tanan du'ee qoricha naa kennan alarjii natti ta'ee na ajjeeseetuma du'eetuman na tottolchanii na biraa deemanii immoo ammallee jannata achi na deemsee jahannama waggaa warra kiyya qaxxaamu na agarsiise. Subhaanallah. Amma dhiyootan fageenyaan qabu ji'a ja'a Ramadaana dura dhukkubsadhe. Du'ee egarraa wadhee eega maskiinni warri maskiidaa dhufee ustaazonni dhufanii na astakaakalan biraa deemanii na kaase Rabbi daqiiqa 45 ajjeese. Haadha tiyyees gara deemtetti abbaan kiyyees waggaatti deemanii waggaa 5 isaanii barana abbaan kiyya waggaa 6 haadha tiyya waggaa 5 isaanii barana. Egaa amrii ta'anii eega du'anii. Isliminnaa garuu odoo fudhatiin du'an namu isliminnaa fudhan. Obboleettii tiyya takka bichaatu. Adaamatti barattee yuunivarsiitii keessatti ishiidha bichaa daawwaa godheera. Ishiinillee amma garuma isliminnaa deemuudha. Caafumarra jirti inshaallah. Rabbi qajeeluma isaa waafaqu. Namni baratee ilaala. Dhibu. Kana zarii kiyya sassaabee daawwaa godheera biyya keessatti. Salaala keessatti. Maraatti amma akkanaan jedhanitti. Maraatti eenii tanuu daa'ima keessa nama jedhanitti. Waamee jira aga dhigummaa. Sargii firoota kiyyaa deemee hime. Akkamittiin akkanatti uffadhee dhaqe. Kabbana. Salaalee musliimni jiru abbaaf feenaa ajjeesu jedheetu man deemeen. Kanaafuu hime obbolaa 10 qabaa hundumattuu himadheera. Abbaan Rabbi laaffiseef isliminnaa keessa dhufa. Inshallah. Isliminnaa keessa garafuun hin jiru, giddaajiin hin jiru. Isliminnaan ogguma qabatan sirriitti qabachuudha. Ragaadhaan deema, tarkaanfiin deema, gocha qabaa. Islaamummaan amantaa gochaan deeggarame. Akka haasaan akkas jedhee akkana jedheen osoo hin ta'in. Tiifoozaadhaan miti isliminnaa keessa taa'u. Isliminnaan karaa dhugaati. Isliminnaan karaa haadha tiyyaa, karaa abbaa kiyyaati. Isliminnaa lafaa hin argamne biyya Arabaattis hin dhufne, siddatiidhanis hin dhufne. Hangizee keessa dhufee miti. Durumarraa jira. Durumaan jira. Alhamdulillah Rabbil Aalamiin. Alhamdulillah. Rabbiin isliminnaa nuu kennuus waan gaarii sila ta'eefu kanarrattu isliminnaa jabeechee qabachuun nurra jiraan hin jedhuun. Dhaamsa dabarsitanii nama dhaamsa kanatti illee fayyadamu Rabbi sanaa godhu jenna. Akkamimee amma irratti islaamummaa fi amantaa dura keessa turtan wal bira qabaatii ibsaa osoo isiniin jedhanii maal jechuu ni dandeettan? Akkam jennee ibsina yaa antalatu akkam jennee ibsuu hin danda'a. Akkam jedhee hoon akkam jedhee naa ta'a. Homaa hin qabu, wadarii hin qabu, wanni ittiin ibsu hin qabu. Wal dorgomsiisuu iyyuu hin danda'u. Eessaa dhufee wal dorgomsiisa akkam. Samiin fi dachiin tuni akkamitti wal agarti? Akkamitti wal agarti? Waliin agartu fagoodha addaan dhugaa. Karaa bal'aa koo abbuma feeti irra kaata. Islaamummaa osoo dhabdan yoo maal dhaba jettanii yaaduu dandeettan? Alama tana muluu, dachii tana muluu dhabuu wayya. Dachii tana innaan Itoophiyaa bichaa miti. Alama tana addunyaa tana dhibba tokkocha odoo dhuftee ishii isliminnaa bakka bu'uu hin dandeechu wallaahi. Kanaafuu islaamummaa dhabuurraanii waanuma kamuu dhabuu naa wayyaa. Ammallee akkasumatti jira ammallee waanuma maraa hin barbaadu jedhee tanan nuurootii hin barbaadu jedhee tanan homaa hin barbaadu jedhee tanan Rabbi kiyya naa wayyaa. Rabbi shimbirallee akkanumatti bobbaasee galchaame hin qottimoo hin nagaddimoo maal gootime gootaraa qabdimoo mee waanuma ishiin qabdu natti himaa simbirri. Takka wallahi Rabbii si malee. Ganama Rabbii ishii kadhattee gadi baati fuula ishii lafatti xaragattee gadi baati garuu garaa ishii guuttattee isaammoo ilmoo yoo qabaattellee garaatti baattee dhufti. Kana eenyutu godhe?
رب ما تقول أكسي أكشم بروسن يعني الحمد لله رب العالمين وجيت سنديني وما سنجرو أما تتيجي egaa waggaa 15 hojii qabadheetiin jiraadhu garuu nan jiraadha rabbi gammadee uffadhee kuwama isaatiin isin warataa maraan waanuma maraan odoo ofirratti hin beeksisin maal qabdi jedhanii hamma na qoratanitti sila maaliin jiraatan alhamdulillah rabbil alamin isliminaa kana bakka isliminaa jechaan han akkanaati kana caalamaatti godhe hir'inni tokko illee hin jiru islaamaa keessa namni jiru hir'inuma hin qabu irra maun qabu addunyaa keessa hoggaan jiru hoggaan gazaba qabaadhu hoggaan maallaqa qabaadhu hoggaan nagadu san waan baay'ee rakkoo baay'ee na keessa jiraayu gammachuun jiraachuu dhabu gammachuu hin qabu hirrafu xinnaate baay'ate boru asiin kan tarsee boru achiin hodhu han jedhu sun hin jiru isliminaa keessa amma eegaseeni alhamdulillah wannan argadhe rabbi hiyya galateeffadhe hon argadhe uffadhe hon argadhe dhugee hatta yoon dhabillee bismillah jedhee bishaan bismillah ba Allah sim jedhee yoon dhuge hin bula Mashallah. Hinola. Mashallah. Kunni ima guddaadha. Islaamummaa amma keessa jirtan kanarratti rabbiin kiyya osoo akkana naan ta'in nan ajjeesii wanni jettan jira. Wanni isin hawwitan amma irratti lubbuun tiyyaa sirraa osoo hin darbiin islaamummaa keessatti akkana ta'uu barbaadoo ni jettan. Islaaminaa keessatti wanni hawwu maal sitti fakkaate tokkoffaa islaamni bakkuma baraa jiru eenyummaa adii illee gurraachi illee jiraate bakka jiru kanatti akka tokko ta'u tokkoffaa ta'ee tokko ta'ee islaaminaan tokkoffaadhaan labsamtee ija kiyyaan akka darguun barbaada tokkoffaa ta'ullee tokkummaa keenyallee jechuudha tokkummaa keenyallee tokkoffaa ta'ullee Mashallah isarratti wanni isinii dabalu maali rabbiin mana isaatitti naa dhaabu Mashallah rabbi hajjirratti akkana dhaabu hajjaajuu jechuun ni hajji hajjaa'uun barbaada rabbi achirratti akkana dhaabu kanan barbaada rabbi kiyyarraa waanuma mara naa kenneera islaaminaa naa kenneera waan baay'ee naa kenneera moo islaaminaan tiyya akka guutuu naa taatu mana isaa akkana dhaabu Mashallah rabbiin isin hawaafaquu numara rabbiin beeytii isaan waa qabsiisu jenna mee amma irratti nama diinii jabaa tokko ta'uu keessanillee sadarkaa odeeffannootti quba qaba kidima islaamummaa keessallee akka jirtan quba qaba waan kana na kaasamee barnoota amantaa maalirraan jirtan akkasuma immoo islaamummaa kana keessatti maal dalagaa jirtan maal hojjetaa jirtan Wanni dalagu hamma humna kiyyaa bakkuma jirutti durattillee qeeraa masgiid irratti akkuma nan qarqaaraa salfiilee nan salafsiisan ture amma garuu egan koyyee faccee deemee مسجد أبو نزار كيسات كدما ننكدما مالك اللي نقولي مسجد مدينة أبدا ورا حل الخير قبل لي ورا فيك يا إمك يا ودون تيم مسجد سنيا كأبد مسجد يكون أدسيدا جديته إسام مديد أبدا وان توك ورا نني بيكو نمنا نبيكو هنا أكم بيكو هنا ورا نني كابينيا ورا كابينيا ورا بيكو هنا أكنت بك كانت التنوامي بك كانت النوبيس كسي ونجرو خيري أكو جنون نانجرني أنا في ريانتي يتك كانت شيئا ولدت تفني وقاعزبنو أما مدرسة اللي من إيجار جرا مدرسة اللي إيجار في جراجتي حلال كريفوني كان إسام مديد أبني مسجد إسام مديد أبدي أستاذ تكيني وجنين ونجرو إسام وجني فردي أنا اللي مسجد إسام كيزت أميرة تينجرا كريس اللي قرن وقان في نابل بلني واتو كجرا كنت من أنجراني ننفع كانت حاسة وتكون قشوا ديما انتربين قابة من ديما جريت ما شاء الله جزاه الله خير قراتي قرأوا ننقرأ أقرو أكمن سنتي مثلا باي قرات الرد باي ندباتوري يوسلم سمو متاكين ركوب كنا ننرافد ننقرأ أقرو ننرافد الحمد لله قرآن بوسيرة ما شاء الله وحديث كيس باي سنة تصوير ننقا نن أردو فمالي أكنت قرأوا داخل ستة قرون ننرد فسامي كأن كيراس ديمي وين موجمت أستاذ كينيا جراني إسان تاين ننقرأ وننقرأ إسان مسموتية كبدي قلبية كبدي ورهم بيني نما هم بيني القاعدة اللي برسيستني جرنوجا القاعدة برسيسة أمس قلما في قلقلات مسكيت سندي ونكب صدقنا رومني سجرا واتقودة بنجرا وكبي ميلاكنا نرجرا أجدا آية لك إنجرو أما يجولن كانجراني نو إجرا بقى نو إجرا نانجراني يقرون ننقافد جماعة والكينيا تكون نك إلالا ننردفها يجولن جراني يجولن ما تجرا ما شاء الله يجولن ما سنتجرا جزاكم الله ربنا كفلوا فيه آمين آمين باقي توكو أستاذ تيسان اللي ودون غلطي فددس نيدا فانو فرمو تزافر غلطي فددس يا أبو نزار مسجد
ጀማዓዎች እናቶችን የሚያስቀሩ እህቶች ያሉ ልጆችም እህቶችም ናቸው። በርቱ፣ ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ፣ በዲኑ ላይ በርቱ እላችኋለሁ። አመሰግናችኋለሁ። ኦሮምኛ የማይችሉ እህቶች ለአላህ ብለን የምንዋደደው ለአላህ ብዬ የምወዳቸው የአቡነ ዘር መስጊድ ጀማዓ ነንገለቴ ፈዳ አመሰግናችኋለሁ። ከዛ ውስጥ ደግሞ አንድ ተከሞ ጅርቲ ባለ ጅርቲ ተካ ሃዳ ነጁማ ጀምቲ ቦንቱ አንጀምቱ ባየና ከደማቲ ጅርቲ ከናን ዱራሌ ጋንጎዱን ቦንቱ ትየማልፍና ገለቱማ ናግየቹ ጅዲና አንጀቴ ኪኖ አከ ደገፈቱ ቦንቱ ትየን ገለቱማ ጀዛ ወላ ኸይር እንተላ አኺራ እንተላ ቦሉ ወጅኒን አበን ኢንሻአላህ ኢጆሌ ከ ወጅኒን ጃርሰ ከ ወጅኒን ሲገላቴ ፈቹን በርባዳ ሲሉማ ረቢ ጀኔ ወልጃለኔ ወልትፍኔፍ ከና ባለ ለህን ነርገ መቃሳኒቲ ኢሳ ወጅን ወጨዩ ሳኒ ወጅን ባለ ደሚተና ቤተሰበሽቲ ወልበረዴ ዋመር አመሌ ነጋፈተኒ ማሻአላህ ከስለጠይፉ ገለቱ መንጀዳ ገለቱማ የጁም በርባዳ አዬ ዋና ጃይባ ካስተኒ ረቢና መሌ ገረ የረቲ ገዲስኒ አዳቡቲ ሲኒ አደበሉ ረቢና አፊያ አለ ጉቱመቲ ሲኒ ሀከኑ ጀና ሳቦ ፈያውን ተይብ ቀራቲ ከደቁተን አመረቲ ዋን በላ ካስኔ ዋን ባኤቱ ኔዱፍኔ ሴና ከነ ዱቢ ማቴ ፈርደቲ ፈንጀተርሞን ነማ ዋው በቱፍ ቱኑምቱ ገላዳ ጀዴ ዋን ያዱፍ ገረ ጥሙራቲ ሀፊኑ ሰገንታ ከና namoonni bu'aa bayii dabarsitan kana keessatti si wajjin kufanii ka'anii gammachuu keessan gadda keessan isin faana qooddatanii isin ammoo galateeffadhuun malee bira darbuun barbaadu jetta yoo jiraate carraa isinii kennan carraa kana fayyadamaatii namoota galateeffachuu qabdan galateeffadhaame. Alhamdulillah tokkoffaa rabbii kiyyan galateeffadha. Alhamdulillah. Rabbii kiyya anumaa malee isliminnaa naa kenne dura isan galateeffadha. Alhamdulillah. Ilmi namaa wanna irratti buusen giddaaji kiyyan irratti buusen baafadha malee ilmi namaa homaa waa takkitti aqimee wanna qabuun qabu. Garuu kanumarrattu immoo warra abshir nu ijirraa si maddii obboleetin ta'e daa'imallee dhabdu namallee dhabdu nuuroon keellee bittinnaawu nu ijirraa wanna barbaadden wanna rakkattees maddii dhaabbannaa warra naan jedhillee dura warra isliminnaa kana naqabsiise ashaadaa warra naqabsiise dura rabbii galateeffadheera miti dura isannaa kenne isliminnaa kana Alhamdulillah rabbil alamin. alhamdulillah lammaffaa ustaazo daq salaam masgiid qeeraa masgiid karaa dubartootaa karaa dhiirotaa warra jiru maraa hunda jazaa'umullah khair jazaa isaanii rabbii haa kafaluu fi Amiin. warra namaddii dhaabbatee qiraati qaraa'inaan jedhanii abshiri wanna takkitti rakkoon hin jiru yoo humallee dhabde nu isi maddii jira warra naan jedhu isaan galateeffachuun barbaada. Ustaazaa filsan bakka jirtutti Asturaaliyaa jirti bakka jirtutti ustaazaa Faaxumaa bakka jiranitti daawwaa isaan godhanin hadisa isaan godhanin ani har'a dhaabbachuun kiyya maqaa isaaniiti rabbiin gaditti maqaa isaaniiti alhamdulillah Mashallah. sinan galateeffadhaa sinan jaaladhaa rabbii kiyyaa jedhee han afaan Oromoolee dhaga'ullee han afaan Amaariffaa dhaga'ullee galateeffachuun barbaada warra afaan Oromoo hin dhageenye immoo akkasumatti አመሰግናለሁ ለዚህ ደረጃ ላደረሱኝ ከጎኔ ከቆሙ አይዞሽ አብሽር ይላሉኝ አመሰግናቸዋለሁ ብዬ አመሰግናለሁ እነሱን ሐናፈሞ ወረኸኛ ሐናፈሞ ወራ ፊልሰን ቤተሰበሳ ሙሉ ፎዚያ ዘይቶና warra kana mara ullu no warra nawajjin dhaabbate akka obboleetitti nalaalanii akka haadha isaaniitti nalaalanii wallahi naka kidmaan naka damaati jiranii jaza wallahi khair jaza isaanii rabbi haa kafaluu fi injedha ይሄንን ደግሞ በአማርኛ ነው እነሱ አማርኛ ስለሚችሉ ሌላ አንድ እህት ያለች ፋጡማ ብሹራ ትባላለች እህቴ ናት በጣም ለአላህ ብለን የምንዋደደው በመስጊድ ነው የተገናኘነው በጣም ከጎኔም ትቆማለች ከነ ልጆቿ ከጎኔ ትቆማለች ፈቲያ ሐሰን ሌላ ሐሰን መሐመድ ሐሰን ሁላቸው ወንዶቻቸው እና እሷንም ጭምር በጣም ነው ማመሰግነው ጀዛዋላህ ኸይር ጀዛቸውን አላህ ይክፈላቸው በጣም እህቶቼ ናቸውና ልጆችም ናቸው አብሽሪ እናታችን ነሽ አብሽሪ እኛ አለን ከጎንሽ የሚሉ የሷ ልጆች በጣም አሉ ከጎኔ ጀዛዋላህ ኸይር ማሻአላህ ወሮታ አፋን ኦሮሞ ቤከኒ ፊላ አፋን ኦሮሞ ቤከኒ ፊሌ ገለቴፈና ጎተኒርተኒ ታሪቲ
nuti namoota isin gargaaran kana beekuu dhabuu dandeenya. Isinillee namoota irraa uffachuu dandeettanii jidduu kanatti ammoo nu lamaan jidduuyyuu warra san jidduullee ka jiru rabbiin guddaan hin jira. Nu isin beeku waan nullee isin beeka waan ta'eef jazaakallahu khayran walumaa galatti jechuu barbaanna. Isinillee istuudiyoo keenyatti argamtanii gaafii nu kaasuuf deebii gahaadha quubsaadha jettanii adda waan nu kennitaniif galatoomaa ulfaadha. Jazaakallahu khayran mana nagaatti nu galaa. Ana wajjin xumurree jira afooyinaan illaahi illeedha. Warra afaan Oromoon beekneef illee Amaariffaan dhaamanii jiranii warra ammoo dhaamsa isin kaastan kana irraa fayyadamee hojiitti hiikee borillee waan kanarraa ragaa itti baamu osoo hin taane ragaa bahamuuf rabbiin haa godhu jenna. Maashaallah sagantaa bareeda ture. Hayyee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Zaad sagantaan keenya riqicha raggee guyyaarraa kana fakkaata. Hamma xumuraan nu faana butanii waan nu hordoftaniif galatooma ulfaadha isiniin jenna. Torban keessummaa biraa sagantaa biraa qabannee hanga dhiyaannutti warra torbanii rabbiin haa godhu inshaallah. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.